Fuuten galchine maal ijoollee waan fuuten galchine. Cufi gurbaan duraam gahe. Wayne እናቴ ባልሰጠሽው ለአባቴ አለ። Balaan buute akkam diimadhee dhufee baay'ee diimadheemi baay'ee diimadhe alaabnu hin bareedu hin bareedu hin bareedu hin bareedamoo hin bareedu amma አንደኛ ነገር አምራለሁ hin bareedu hin bareedu ቆይ Lakini firakiya sirba Fayyisaa Furii tokko isin sirba sagaleen qofaan akkana dhiise kaalaaluudhaaf isin immoo Feesbuukiin waan haarawaa taateef sheer gootanii diina rifachiiftan. Lakkaa mucaa kana akkanumaan Feesbuuka yuutuuba irratti gubna malee yoo Feesbuukii xiqqoolleen dhufe numa iyyisiisaa jedhee akka diinni rifatu isin immoo jabaattanii guruppii irratti wali ergitan sheer gootan isin gale moo isin gale. Mata dhagaa gootanii nama laana please ina Facebook fi YouTube kiyya gubachuu caalaa ana wanni nagadi Somaali ta'an beeytani ammas kanas yoo fedhan haa guban YouTube illee haa guban maaliif isintu naajira waan ta'eef duraan onnee kiyya kana keessa kophee baafattanii seentanii beeyta Oromoon duraan kophee onnee kiyya kana keessa kophee baafatee miila dhiqatee seena amma jechuu ka qonna ooles akkasumatti osoo dhiqan kagabayaa ooles akkasumatti osoo dhiqanne dhoqqemaan daaramaan seenuu eegaltanii jirtu waan ta'eef abbaan fedhe yoo gube irruman kaayannu abbaan fedhe so kun hamilee nuun cabsu biyya keessatti namni du'aa jira ajjeefamaa jira hidhamaa jira tumamaa jira reebamaa jira Feesbuukii gubuun immootu nothing yuutuubii gubuun immootu nothing sinigalee doktorri waan xiqqootti ilaala ergitee bareedanii diimatanii dhufanii maasha Allah tabarakallah xiqqoo areeda kana baasan malee areeda kana baasanii yoo nama guddaa ta'uuf areeda baasan malee wooma takka tullikan doktoruu ማለት ነው maaliif qabeenyi guddaanuu bada oolaa biyya diigamaa hin beekan ergitee kullu nafsin zaa'iqatul mawt waan jedhu kana fa'a beekan wanni hunduu ni du'aa beekanii waan kana mootu namni sababa malee rabbumarraa dhuftee fa'a beekanii waa'ee rabbillee beekan doktor osoo nama arrabsoo namni gariin asliin safuun beekuu nama arrabsaa minaamin jedha malee qadarallee beeka doktorri nama qur'aana rabbillee hadiisa rabbii kanallee waa'ee amantallee beeku because doktora kana nama hoggaa hidhee mitorba biyya chaayinatti barate sinigala natti fakkaate anyway amma tokkoffaan isin dhageeffattoota fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo ሙጃሂድ አልክራም ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን አፋን ሜቀን እስሪት ይምናሬ ሙጃሂድ አልክራም ወሮኒ ዶክተር ከነ dhageeffataa jirtan yeroo tokkoof doktorri dhufaniiru bakkee jirtanitti namni dhibbi sadii kun ufirra dabarsa gruppii irratti faffacaasaa maaliif Feesbuukiin haarawaa yoo hin beeytanii arri guyyaa afurmoo guyyaa shan erga banamtee በጣም ነው የሚያሳዝነው beeytan ka Feesbuukii guddallee yeroo baay'ee qabannee turre maal goona gaafa bilisoomne biyyaayyuu bulchina Feesbuukii bulchuu dadhabne Feesbuukiin doktoraa akkuma ijoollee abacaadhaa barreessuun beekne guyyaan gubata ani Feesbuukiin irraa gubata jechuu saalfadhe gara keessa maaliif aan aayidillee itti godhuun ni matara
jiruu biyya baqaattu kana qaba kana hunda wanti geessu jiruu biyya baqaati osoo biyya baqaa kana keessa jiraatu baatanii doktorri biyya guddatte wayii jiraatanii ID itti kach godhatanii feesbuukii yoo gubatallee ID sana itti ergatanii deeffatanii yoo bakka hin jirru Kaayiroodha እዚህ አገር ላይ ደግሞ biyya baqaati homaa gochuun hin danda'amu በቃ Kaayiroo kana keessatti wal fuudhuu heerumuu ምናምን janaa faa jaalalaan qabamanii kororoksii dhuguu fa'a malee sinii galee bakka isinitti hime ka ዝርዝር ኬስ ይቀዳል jedhe ጆዋር sinii galee hin danda'amu paaspoortii ምናምን መታወቂያ አይዲ ሆማ kun beeytanii biyya kana hin jiru rabbumaaf jecha jiraan በጣም ያሳዝናል። በዚህ አጋጣሚ ኦሶ ዮ አሜሪካ ፊ ካናዳ አለ አውስትራሊያ አለ ዲያስፖራ ነዋሙ ጨከረ ኦሶ ወሪ ዱባይ ኩዌት ኩን ሱኡዲ ኩን ነዋሜ በዚህ አጋጣሚ ኢቃማ እትጋልፈዳ ያው ገሩ ኦሮሞ ከና ቢዚዳ ቢያራ namni irra du'a jira namni irra hidhama jira biizidha waan taataniif doktorri fayyaa qaba kanumatti hajiraatu jettanii biyya rakkoo kana keessa nalaaltanii bakka anillee isin cinqu beeytanii re isin cinquun barbaadu ammaafi kana waamuu kana gargaaruu san suutu malaalla gaafa bilisoomne na waamtani ammaafi jechuu ammaaf gizema feesbuukii an haarawa banadhu sheeri manaa gochuun dadhabinaa uummata akka waan biraa ani isinirraan barbaadu du'aayii keessan barbaada gizee ani mootuu dhufe sagalee bakka sagaleen kiyya akka fafaca'ee diina oromoo garaa gubu akka isin sheer gurup bira gootan barbaada yani oromoorraa mallaqa isin barbaadu gargaarsas waa tokko hin barbaadu waa tokko maaliif waan rabbiin gaafa haadha tiyya keessatti na uumu guyyaa 40 na razzaqe san nyaadha waan ta'eef anyway shilingii takkan barbaadu jechuudha. Bazii aggaxaamii garuu ijoolleen Oromoo biyyoota garaagaraa irraa asrii kenna miidhamni kee miidhama kenna kisaaraan kee kisaaraa kenna maal fi haa gargaarru maal naan jedhaa turtan onnee kanarraa wallaahi akka waan naa gootaniitti isin dhugalleef jettan adabaaf akka hin jenne hin beeka adaballeef jettan dhugalleef jettan baxaamitti wallaahi akka waan bakka umrii guutuu teessiftanii na nyaachiftanii tokkotti በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ baay'ee tokko ebalu jechuun danda'u ka dhiiras ka durbaas guddaanis xiqqaanis namoonni baay'een jechuun warroonni karaa keessatti dhuftanii public media irratti illee haa ta'u maal si gargaaramuu qabda warri jettan nothing doolaarri kuma yaa ምንም ማለት አይደለም የሻይ ቡና ነው warri akka Allaamuddin kunniini doolaara kuma jaha yeroo takka shaayin dhugan yeroo takka shaayii waan dhugan isin galee jiruu biyya baqaa waan taate biyyoota ormaa keessa fafacaa waan jiruuf guddaa nutti fakkaatu danda'a 300 shii no birri Itoophiyaa itti jirte 300 amma baadiyyaatti mana citaan ijaartu birriin du'eera waan ta'eef ምንም ማለት አይደለም isin galee hedduu fageessitanii yaaddanii uf cinqina ammoo ijoolleen dhugaan onnerraa na jaalattu jira kan mootu anuma balleessuuf na barbaadu akkuma jiru ka onnerraa na jaalatu jira warroota onnerraa na jaalattaniif warroota namu akka namaatitti yaaddaniif 300 birriin 300 ምንም ማለት አይደለም ባጃጂ waan bittinatti fakkaatu yoo bajaajii bitti mumkin bajaajii bittinatti fakkaata bajaajii illeen yoo beeytanii birri shilingiidha faras gaarii faa bitti yoo doktorri mootu waan akkana xixiqqoo tan irraan kaatan isin galee dhugumatti ani isinitti objajuu fi miti nama mallayni maal akka ta'e beeku isin galee umrii kiyya xiqqaa kanatti mallayni maal akka ta'e nama lakkaa'ee argee beeku isin galee ay cannaqim isin galee waan xixiqqoo tana irruma kaayatu asliin isin galee soo kanaaf namoonni mootu miidhamteerta si gargaarraa kanaaf baddee naan jettan lakki wallahi ani gaaf durallee sagaleen na duude hin beeytan yeroo Facebook irraa qubatu just now dhufe aariidhaan waa balleessaa ture yeroo baay'ee daran Oromoo ufitti gadeessaa ture amma mootu meegidema hunda aariidhaan hin dhaquu tasgabbaa'ee aarii fixadhee akka carraa qufallee na qabee qufaan kunillee narraa haa badu anillee tasgabbaa'ee bakka fuuluma ifaan irriba quufee ka'ee Oromootti dhufa waan jedhu irraa ture malee amma ijoolleen tokko ni jiran warri yaada kennan faallaa diinonni Oromoo akka waan hamilee na tuqanii yookiin ani bakka chaanaali YouTube chaanaal fayyadamuu dhiisee Facebook fayyadamuu dhiisee dubbachuu sodaadhee warri itti fakkaatu jira ani osoo asiin natti naqanii asiin na keessaa baatanii asitti narraa muranii haga Facebookin gubatu 100 miliyoon yoo gubate hin banama waan ta'eef
haga lubbuun tiyya jirtu dubbachuu hin dhiisu waan natti fakkaate irratti jechuudha. Soo kanaaf baxaam ነው የሚያመሰግናላችሁ baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Baharuddin Musammaa Yaasin Itoophiyaa irraa bilbilaa jira. Pirezidaantii maan bilaameen tokko maa bilbila dhiiroo laayivii gubbaa jirra gurbayyo yoo dhageeffataa jiratte maamme laayivii irra jiran doktorri atti dawul zimbile atti dawul ምንድን ነው አንተ ባላደራ ስትሆን እኮ አስሊን አታስተዳድርም። ናፍጠኛ የናፍጠኛ ልጅ ማመን እኮ ነው። አትደውል ደንገደ ዲያስፖራ ረብሳ አመነት ይደወላችሁ ማመ ጀራን እኮ እንደወልን ደመች ከአብን ጋር ተከራከር ከዶክተር ጋር ተከራከርና ምንድን ነው በውስጥ መስመር መጀመሪያ አዲ ነው ደብሲ አኒ እኮ ዮ ፌስቡክ እንደራጉበቱ ወሪ ፉሎ ጉርጉዳ ቀብኩን ጢባርን ኢሳኒ ኦሶ አዲ ሲንደብነ ከራ ከሰትን ዱፌት ይደወል ዱራ አዲ ደብሲ أصلين سايبة كيتي ولين دارا هارا ترتي ولين قمعا ترتي ولين دوغا ترتي ولين جنا جنا ترتي كايرو ولين دلغا واحد ولين دبرتا تري عادي ديبس عادي عاد مملس قبا بوسط مثمر متو يدولال فرشو እንደዚህ አይነት ሰው ነው እኔ የሚያስጠላኝ ነማ ይሪያክ የቱረ ግዜ ፌስቡክ እና ራጉበት አዲና ዴቪ ማለት አር ጣላዮ ከወል ጀና ጀና ቱረ ግዜ ፌስቡክ እና ራጉበት አዲና ዴቪ ማለት አርተን አዱኛ ከራ ወንት ነጉ ቡጀራ ከራከ ሴቶች እስነለጁ ወሪዮ ካን ጃርተኮ ጃርቲኮ አንተ እንጀሩ ፌስቡክ የጉበና ደፋ አዲ ዴቢሳ ስኒገለ በጣም ነው እና አርተውን ያከሲቱን ወሪ አከማመ ኩኒ ወሪ ይሪያክ የቱረን ዮ አዲና ዴቪ በጣም ነው በቃ ውስጤ ይሰማኛል ስኒገለ አሁን በጣም ተናድጃለሁ ግን ነማ አረብሱ ከነ ዲፍ ነው አንታነ ሀገራራ አረብስኑ ሼር ጎራጅር ተሞተተኒና ላራጅር ተንቆ ነው የካ ሼር ጎረመ አረበናታችሁ ሼም ነው ዶክተር አለምኔ ዲብ ይጃላሉ እንደ ሼም ነው ወላሂ እንደ ነምቲ ሚል ኮቦታ ጉበተ ፈካቱ ተከ ካለ ጋልገራና ኩሞሻንቱ ላላቱሬ አርቲስቲ ቀነኒ ኦሮሞ ተይተኒን ተብልጥግነት ሚል ሲኩን እና ለላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ሁዱ ወንዶ ፈካት ስላ አትሊን ሰፉን ቤጉ የተንካ አን ሞቱ የሆነማ አረብሳና ሶብነ ከያናን ደሙ ወረክብነ አማ የሮ ህዱ ዮለ ኦሮሞቲ ወል ረተ ወደምኑ አትሊን ነማ አረብሳይተ አነማ አረብሳ የሆና ሶብነ ሞቱ ዋሶብነ ናዱ አማ እንተሎ ቀነኒ የሪን ተካ አርቲስቲ ብልጥግና ተካ እና ለላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ሚል ሲኩን ሁዱ ኦይቴ ማርቃ ፈካት ሁዱ ኦይቴ ማርቃ إنا كوتين كون براتي قراج كون براتي ديما بقى كون برات ديما ما لترنجر بقى بلو أويتي ماركا ونالو بيتن جنا ماركا يتماركا توك أويتي ماركا يتماركا توك سرقا ربي سنتيما اسمرقا ربي والله ما لفقت اللي بريد اللي ربو متؤمة بيتن يعني دلقا ربي كيس اللي قالوا ركيس هذا ما لفكي سنو يرو تكتو كده انما الرسو جتني انين كون غنا بقى ريفو اريدا باساجرا ريفو اريدا باساجرا لما دوكو كده انما الرسو كوميدي يدفه اتغنا مدقادا ان ترى دربا ارغچو ملا منامن ورجو سني اكثت حاسونا ربيتني مودين انين كون غنا ريفو اريدا باساجرا غنا اريدا باساجرا بيتني تفور بين اوكي غراتي اكيزان فور ملا يا ربي نرى لالني غرو ميلي انتلو سني يچو انتلو سني والله رد دبي اكت ادان قبيل على موبايل يچو سيلا بدا كون ميلنا ماتيمو كون دغوما ميلا ارتستيتيمو كون دغوما ميلا شامرن بلطغناتيمو يدي غدي اكت ادان قبيتني لالو بقى اويتيته نتغوبته تكيا دبوي دوغار بيتي اويتي دوران غاف ام بيجيرو مادرين اتمرقسو تكجرا هدون اسي كون جل غراتي هدون كون جل ميلو مقرني سنفكات ميلا قرنيتي مي هدون جل ميلا قرني فكاتا غبان كون موتو فولا بيلل فكاتا اويتيته نرا دبتا جرا نما برا رب سانجيرو اويتيته اجمان اويتيته نا يادته وغامه ككيادتين جچو ككيسانياتا تر boye gafa facebook ki yaguban naga simbon haga kalesa oitete na ya de boye mila kanani san arge jechu mila kanani san arge haga kalesa oitete na ya de boye gafa facebook ki yaguba simbon gafa youtube ki yaguba simbon ake sinu bandan gafa dollar kuma jakasar himbon jechu gumarabbiti bakka malifi wanta koyo argitu wa wayya da tabeetani namni wa arge wa yadanne namni wa arge wa iran baranne namam isni gale so anything anytime bakka think go adem na beetani think go adem na kake zani miti
tingi godhaa deemna. Kazaan iyyadanna beektaa jiruu biyya keessaa fa'a yaadatta nama biyya ormaatitti shiishan daalacheesse akkatti sanuu wannoo bantee luka kana ol bantee bakka yoo nama akka duraanitti haase asliin safuun beeku namaan jettan maali arsittiin akkatti hudduu bantee shiishaa harkiftu samitti ol garagaltee arabannaa taachu sabni kun saba bal'aa wallaahi garaana nyaattan ana garaana nyaattan wallaahi dhaabuma feete deeggari. Bismillahi yoo feete bilxiginnaa miti abiniin deeggar inshallah abiniin sitti maa jira bara abin deeggar yoo feete garuu mootu garuu aartii oromoo ajjeesina please aartii oromoo kufaatii irra haa bararru amma aartiin oromoo bakka jarri kun qabbaree miilan irra deemeera bara namichi dhiyoo kana tokko dhufee eenyu jettaniin abdi xaahirooti homaa jettaniin diyaaspooraan tokko dhufee abiyyiifi waliin jira barwaan daganne nageessoo hudduu duubee faasii waliin jira barwaan daganne caaltuu afran qalloo takkitti warra afran qalloosi waliin jirti bar'anillee kunoosuma waliin jira namicha jedhe san takka jira intaloo qananii jedhanii tana nama jira artistoota birallee hedduu jira aartii oromoo ajjeesanitti ajjeesuu qofaa miko goonni koo ajjeesee si dhiisa ajjeesanit bakka isiin duutetti bakka aartiin oromoo duutetti irra deeman miila gubataa hudduu oytee fakkaatu kanaan jechuudha miila gubataa hudduu oytee fakkaatu kanaan irra deeman kana jechuun maal jechuudha saba oromoo saba miskiina saba arjaa miliyoona 50 kana ajjeesuu jechuudha jechuudha akkasitti fudhatama sirrii galee yoo muuziqaa baasuu ta'e amma dooktorri anamma jechuudha anamma saba bal'aa kana saalfachiisuu ani kun fokkataadha gurraacha sagaleen kiyya kun iyyaaf malee sirbaaf hin ta'u hammaamaaf malee sirbaaf hin ta'u yeroo dhogge malee waggattiimi guyyaa naxalaa zeemaa 10 baasuu danda'a jechuudha 10 dhuguma rabbiitti sirba 10 guyyatti baasuu danda'a because ani wanni sirba hin baafnefi saba miskiina kana saba arjaa kana saba hammataa kana saba oromoo kana argitee saba dimokiraasii addunyaaf gumaache kana maqaa hin balleessu hin arrabsiisu bammiloonu akka asliititti jechuudha an akka kiyyatti malee baqan guyyatti sirba 10 baasuu danda'a sirba si wajjin jiraa jedhu kanaaf akka hawwiin qananiin baaftee saniif akka namichi diyaasbooraa abdiin baasee san rabbina haa nyaatu wallaahi kakadhee isinittima asir zafaan maawxaat ይችላሉ garuu maaliif udhooga osoo dandeettii hamma naga'u qabu guyyatti sirba 10 baasuu jechuun ingidii hasib waggatti meeqa baasa namni guyyatti sirba 10 baasuu dandeettii qabu waggatti meeqa baasa jechuudha hasib ingidii baay'isaa isinummaa jechuudha garuu osoo dandeettii guyyatti sirba 10 baasuu qabu maaliif dhiise saba bal'aa kanaaf saba gara laafessa kanaaf saba arjaa kana hin arrabsiisu tokkoffaa aniin kun yoo TV keessatti ujoolleen na argite ujoolleen na dammayti isinigala ujoolleen na dammayti because gurraacha waan ta'eef isinigala lammata sagalee kiyya kana yoo dhageette daa'imni dubartiin babbareedduun hirrifatti hin baaraydi because sagaleen kiyya kun iyyaaf malee sirbaaf hin ta'u namni miizana ufii beekuu qaba yaa jara kenna hawwiin akkuma jirutti ta'ee eenyumtuu bakka gaarii dhaquu barbaada eenyumtuu bakka gaarii dhaabbachuu barbaada garuu mootuu chiloota yaasfalligaal no kono kana maa wallaaltan please waan feet amma azmaarii bittoon innanyi azmaarii ta'anii yeroo namni du'e yeroo firirraa du'e yoo booyan sagalee sanii no matter garuu artistiidha ufiin jedhanii arabannaata artiin koo kanama dhuunfatii miidhan suba dhugaa rabbii isinitti marane garaan kiyya kun keessi na gubatee tamoonni hin dubbadha jedha indagaaxaamii chaanaaluu indaallee በቃ ከነ ፌስቡኩ ገደል ገባ ምንም ማድረግ አልችልም ቢሶትን የሳምንትና የትላንት ወዳ ላወጣ ነው እንግዲህ አካስ ቻሉት harkaan ሸርሸር ጎታኛችሁ ስለገለ እና በጣም ነው በቃ ይሮት እኮ ዱጉመ ረቢቲ ይሮ ዋባፍተኒ ከሰቱ sirbi harawabau bareeda kanama hawwatu ta'uu qaba fuulallee duraan bar artistoonni fofokkatan kaaseeta faan gadhiisan artistoonni fofokkatan suuraaf qanabbaranii kaanii gadhiisan oodiyoodhaan jechuudha ila fakkeenya sirba Ibroo Ibsaa fudha artisti Ibroo Ibsaa sirba inni awwala baase Ibroo Ibsaa jechuudha
nindema wallo magalda mada aha yoni yerwan namni kun dhalantun keessattu onne dhisitu adda ish magalda mada aha nindema wallo ka ekke makara wallo yoni yeruna namni kun jaalalaan qabame achumatti gaggaba jechu sigale sirbi tokko farratti ba'u sirba akkasii ta'u qaba fayyisaa furii fudha yeroo dura baasu fayyisaa furii jaalalli kee kan dhugaadhaati yes takka turree gargar facaana no never yaantala boorana bonatiyaa yaantala baagadaa callee dachaafatte bonatiyaa hin bareeddi aadaa mana keerra na deddeebisa dadhabee maali furmaannisa dandeedaa darraa barree ana jufaara barre jedhee baqa ina zabana sanitti jechuun isin hin beeytan nadhoon kun hundi yoo sirba fayyisaa furii jala keette yoo jaartii mootummallee taate achumatti gaggaabdi baqa mana keerra na deddeebisa dadhabee maali furmaannisa dandeedaa dhaddaan barree ana tujjaara barra jettaa yoo feetelle yoo haftaa bitaate jechuudha yoo miskiina taatelle ana bakka sirbi kee kun tokko ergaa dabarsuu danda'a lama jaalala nama qabsiisuu danda'a sadi sagaleen kee bareedaa ta'uu danda'a afur kiliippii walitti qajeeluu qabaachuu danda'a jechuudha sirboota haarawaa yeroo dura artistoonni baatanii sirbi fayyisaa furii ka jalqabaa ibroo ibsaa ka jalqabaa sirba jechuudha. Sirba biraa eenyuun muluu baqqalaa fudhaam muluu baqqalaa intaloo miila gurraattii tanaaf baanaan malee warra dhiiratiif jara lamaan dhiiraatiif sirbee miti muluu baqqalaa fudha muluu baqqalaa. Ooyaa magaalaa yakaloo garri adaadhaa sanii miti isuu adeelam ka tokkoffaa sanii. Hawwii tazarraa fudhaa ishi sirba dura hawwii tazarraa. Borakatu bora finfinne rakatu borakatu bora finfinne rakatu siseetaan orma waame maali namni wal fakkaatu jette laal sirba haarawa ka dura awwala fidde jechuudha hawwiin borakatu bora finfinne rakatu siseetaan orma waame maali namni wal fakkaatu bakka namni hundi yoo sirba kanaaf dhalaan hundi dhiira karaa deemu jaalala ofiiseeti. Dhiirri hundi dhalaa karaa deemtu jaalallee ofiisee bakka maali namni wal fakkaatu jetteen keessa buufte namni yaada wal eegaa jechuu isinii galee isaayyuu miti gooticha keenya Haacaaluu Hundeessaa sirba haarawa tokkoffaa inni baase jechuudha. Maashoko arraageessi jimmaa maashoko qal'atee furdataa maashoko namni michuu qabu maashoko ammatee dhungataa maashoko namni michuu qabne maashoko kophaa dudubbataa jimma jibsattiin qubaasi qaba biyyaan fagaanne jaalala keeneneenedha anoo maraanne jedhan isin gale akkasitti sirbi artistoonni hunduu yeroo haarawa sirba babbareedaa onnee ummataa kana daaku argite onnee saba isaa kee dhiisee ka sabaaf sablammootaa daaku gadhiisa jechuudha maaliif yeroo duraa yoo sirba bareedaa waan bareedan gadhuute sirba lammataa jiddu galeessallee yoo baafte tokko fokkatallee yoo baafte maqaan keessi tareera bakka chaw antee gizee dura dhuftu dhiiras ta'i dhalas ta'i sirba dura dhuftu sani sirba bareedan gadhufnaan kutte ati wilii gad hin deebitu wili zinnama gaafa duraa saniin mooraaliin si ka'aa deema jechuudha. Artistoonni keenya warri amma haarawa gara aartiitti seenaa jirtan piliis artistoota haarawaa warra duraanii sirba isaanii ka jalqabaa dhageeffachuu danda'uudha qabdanii jechuudha. Barri amma warri aan artistiidha ufiin jedhu kun rabbi naan jettu sirbumaan amma sirbe kanaayyuu warra hin beeynetu jira. Warra artistootumaan amma jedhe kanaayyuu maqaa isaanii hin beeyne jira sirba isaaniiti miti. Sammuun jaraa waan qabatu sammuun jaraa hinaafa ebalu bakka artistii ho'i TV keessatti arginaan ol kaatee bakka mana farsho seeti manuma ijaazaa seeti ebalullee si wajjin jira
برتاي دندل سي وجنجرا بر دكتور أسلين سي وجنجرا بران اللي سما وجنجرا بر جارتين تيالي سي وجنجرتي بسمع عام ولا منفس قدس من مال جتشودا مال جتشودا أفير مال جتشودا مال جتشودا سمو غربتي تقوى ولي يادون هنجرو سبب الأكنا يادون هنجرو ها سبب مسكينة غرلا فسكنا يادون هنجرو ها إهن النلالن واي أرتي كانوا مرت الأمنا أما غرا برادين غرام ديمنا شير غور أجير تمو هركا ما نمني دي بتوربر أولترو يدكون أبو فيسبوكين هاروا إباكاتشو ربي جرا شير غور إثن كوفال شيء ساتنين إثن تمانين كون يو إثن ديدا كول فإثن راد أبا إثن راد أبا وال إثن كوفال شيء إثن راد أبا إثن ديدا والله شير غور تمو سرتي تيا هذاو سرتي تيا فولو كي يغورو أشكالا غوري هذاو شير غور هركان شير غور أجي فدا هركان شير غور كولفا سنكوفال شيء ساتنين إني برا أهون وده نقصو نير سبعتانيا نقص موتي قوة يجو موتي قوة غرا موتي قوة دمنا شير غور عم يجو غرا سياسة سين إرجاواي آرتي أغنها سوفنه واي سياسة اللي هاسوفنه واي جالمر اللي هاسوفنه واي جوار اللي هاسوفنه واي لميلي كنا كمان الأجر اللي هم ده الرها هاسوفنا مالب سو أدون أسكت تجو باتي مكان هاسوفنه تربان تكومي إرجع ميديا را أقدمني تربان تكو إسن كوفا تيساتو بسرتي ما واي سياسة اللي وهم ده كل فاتو ببشرنا إرجع ده برا إنا رغبات يجو وانا ما يولن أورمو كلون هيرو بانه توكو جرا يولن أورمو كلون وين هيرو بانه توكو جرا يرو باي جو أنا accounting كي يمالي شوفها بيتو مالي شوفهم كوفالشيسا كدينا اللي غرابوسا سنيكله هي ورانا كوفالشيسا ورانا ديمو في هين كولفان أصلا جاري تيتة كولفيتو قلنا دبي تدان كاري أشمان أرتي جروبي إجارته ريبورت قوتي يجوا سنيكله كوسون جريت ريو هذا إن أجفتو غبران ترتي سنيكله أني جبا كيساني في ميت وندي سين كوفالشيسا هذا يوفي نمني بشرنا ها إرجع كي يفرطوف إرجع كيا أورما كل دف حامله دا سجله دا دين أورما تفي موتو متى ركوب بلا يجوا سنيكله كنا إسن كلام بيتر ركون كيسان كلام بيتر يوم من ربي جر عشير قول سنجر وام ملك أنا كان تنسيدا ملك الله ده يكونوا كله إنقدر نكرتها ترتني مدي أصلي كنا أبنج كنا قفا كنا سيكوفا رامبانه نورا بده مال سيجار غارو يرا ترتان كذا أركت الله يسمع كما جرا أنا ومالك أم بربادو شيري قفا بربادا مال شيرينغون نما كنا بلا شك أنا أرجع تاني يجو نما مجانت وام بيكون سجله إسنيتهم إسنيجا شرينا ورتكون أرجع تاني شير قوتشو وان غرا إسنياتو قفا نادم والله سمرو ربي كسموني تك كم برباد سموني تك ميديا نابنا أنجرو جروبينا إيجار أنجرو ماكينة نابي تانجرو بقى شير بيتشا مارغنو فيسبوك كم فولو مارغنو يوتيوب كي سبسكرايب مارغنو داو أشورا لايك غوشورا لينا منم الفلق واتك سموني إيرث ألس سنيران بربادو وبولوم ربي تسنجالات دا أورموما تسنكباجا أونيتي يكنا كيس جيرتان وان برا واتك كيجو هما تك والله هما مجاوة يدو إنبوكس إيدا نابريسي إدم هالكان إيدا أبو أصلي نانجر فيديو كي يكاد إنغدا تقول أجي فتره والله كاليسا قالجو كاليسا هالكان كرا ليلي كرا إربا ديتني فيديو كي نام ديو إربني ديدو فيديو كي يسار تقول ورا أجي فتو جرا بيتني والله أما كنا جيبو ثونا جيبو وروني كري يو إربني ديدو أكوان كنيني إربا أصلي انتهى أكا مسلسلا كانتي إربا كذا كاني وان روان هذا كان سار تقول أجي فتن إرني ده فيديو كي أجيفته أو ثور أجيفته أنا مالك أتكلم بربادو سبسكرايب ناقوشوا كذا نبغى تو كذا تكوما إذا ميجا ناقو كذا نبغى لا توما كانجر وايد أجيفته كيسان فيجينا تروفه يا أثليج شيء أتين كوني مالك هو نتو سينكر أثارا ويقول أورموتو بوليوان كسينكر أثاجرا أتمالي مالك إن بربادو جتا أورمي يوم تكوما تام بوافته برينا غورا جرا guyyaa lama sadi liibii baay'eetiin goowwan diinaa banaa jira ati maaliif kaayiroo keessa teette birriin barbaadu jettaa naan jira wallaahi inboksii jira inboksii naan jira yaadatti dhufee mucaa wayii maqaa dhabu barbaadu lakki ani uummata kan barbaadu maaliif hin barbaanne birrii qabda naan jedhe hin qabuu jedheen
طيب مالي في بربان رين أنجل إيشي بقى أورمو هندامتي أنا ما وانيا دراسي إرجورين أنجل ثم رجع ربي تيمان لكن بربادو جري مالي في بربان رين أنجل نما نرى ركتا با إلمان أورمو نما نرى ركتا با إتجرا أني فياك أبا Qansiraa hojjechuu dandayaa mana namaa hojjechuu dandayaa yoomiyaa hojjechuu dandayaa janajjanee dhalaa kana shashawwadee jiraachuu dandayaa namoonni rakkataa akka fayyaa hin qabne karasaasni dha'ee ciisu ka fayyaa rabbiitiin ciisu ka waan nyaatee bulu hin qabne jira jara gargaarraa jedheen imimmantu qabe mucaan osoo nanaa ta'u jechuudha ani dhugumarraa jedheen jechuudha so mallaqa nuti karaa keessallee ijoollee meeqa dhufe ijoollee natti dhiyaatanuu minni maal si gargaaru doktora keenya akkuma hiriyyuu maalitu jechuudha kun hundi isaanii ragaadha jechuudha lakki ani sumurii takka hin barbaadu isin naa jajjaniif miti ammas hin barbaadu borus hin barbaadu waadaa ani gaafa duraan osoo rakkatin isinii gale yeroo baay'ee gizee arulee isinii jedhaa ture an oromoo irraa mallaqa hin barbaadu yeroo baay'ee jedhaa ture hin barbaadu ammallee ijjannoon kiyya ijjannoodha waan oromoo ta'eef waa'ee oromoo dubbadha waan oromoo ta'eef waa'ee oromoo dubbadha malee mallaqa barbaachaaf wallaahi isinii galee kakadhee isinitti maara anyway carraa kanatti fayyadamee ammaatiliin haftaamii ta'uu hin dandaatu baay'ee deeggartoota qaba asiliin hin beeytan malee deeggartoota baay'ee qabu isinii galee deengadda yoo feesbuukii fi tooppiin gubatu nagarree guyyaa tokko keessatti koo nama 26,000 sabskiraayib naa godhe bara kana jechuun namni 26,000 guyyaa tokko sabskiraayib sii godhu jechuun maaliif jaalala ummataa qabaachuu homaa beekumsa biraa gahaa qabaattee osoo hin taane eenyunu ol taatee osoo hin taane an dadhabima kana dadhabama biyya kaayiroo jiru kana ameerikaan jiru kanaadaan jiru uguruyyuu miti olomaa wayitii miti waan wayitiyyuu miti sinii galee akkanumatti jaalala namaa qabaachuun hunda caala beeytani jaalala ummataa qabaachuun hunda caala mallaqa qabaachuudha jechuudha jaalala ummataatu caala jaalalli maal akka ta'e beeka sinii galee amma namni gariin gizee akkatti nama arrabsu kana badaana see ani an jechuudha osoo abiyyi ala kanatti diinni ajjeesaa jiraate ilma oromooti itti kadha obirri harkaan qabanne amala akkasii qaba baay'ee miskiina nama gara laafesaan rakkataa beelayaa dhibama biran taru xilaata kiyyaayyuu yoo ta'e jechuudha xilaatuma kiyya yoo ta'e beelayaaf rakkataa bira hin taruwan warri kennallee akkas nan barsiifne oromoleen amala akkasiin qabu oromoon gara laafessa isinii galee arraba dheerachuu kana mumkin karaa sumaalee kanaan su'uudii deemee biyyoota arabaa kana deemee kunoo arabni na alatullaa aleek maali walii jetti wal arrabsitii arraba kana arabarraa dhaale sumaaleef arabarraa dhaale waan amala biraa oromoo qulqullu gara laafessaan isinii galee alaanaa jiran dubbiin dhugaa ta'uun ooltu alaanaaraan qoya alaana hageessan alaanaaraan ya jika ku ya jika belum أبو أذانا جيراني ربي جرى أشي دبرتها وفرح سبحانه وتعالى أمتا كان متى جبات الأجر سلا جرامي يوم أنا في اسم فارس ولا اسم متى ما جبات ما أمنا ما كاشير ولا كوي سما جنو أكملتا كمانا بدي بيجاكو تي دكتورة رارا دكتورة يان ده يشوراي ربنا عنيا تو يان ده
أنا كذا إذا أكدت أملينا متوت أنكنا وات وفجس نقول والله كأي بقى دري الدنيا كده سني بل سوف فجس يا ما يت كورونا كسي دوجي لقلاقل ما يت وفجسوا كأي سني أبلتو يا ما يت maqaa yuutuubii keetii eenyuu warra jedhuufi firii oromiyaa jedha maqaan yuutuubii kiyyaa firii oromiyaa jedha firii oromiyaa asirrattuyyuu galatoomi mucayyoo maqaa yuutuubii keetii eenyuu jetti kuni waan tokko jira jira kenna ani waanyoon qabu hizdiin qabu hinaaffaan qabu beeytanii waggaa dheeraa yeroo baay'ee yoo namni viidiyoo annama arrasus haa ta'u kadiraamallee haa ta'u wama fedhe haa ta'u fe'atu takka koppiraayitii isinitti ergeen beeku keessallee dhufee maaliif viidiyoo kiyya fe'atte jedheen beeku because wanni haasa'u waa'ee oromoo waan ta'eef oromoon barbaade haa fe'atu garuu ila afaanitti na ulfaataa isinitti dubbataara afaanitti na ulfaataa isinitti dubbataara abbaan dhiyoo kana yuutuubii maqaa kiyyaan banatte aslii onnee sabaa jettee banatte ani mootuu aslii onnee sabaa irraa firii oromiyaatti jijjiirran na waliin jijjiirte sun anin beeku ansin beeku ati uf beeyta waan ta'eef obboleessa kiyya uf hin kisaarsin isuma dhugaa rabbi sitti mara kunoo nama 100 sitti mara namichaan maqaa kiyyaan banatte suni viidiyoo fe'adhu noomaatar feetu gizee nu diraamaa dalaynullee fe'adhu gizee annama rabsus fe'adhu gizee annama gorsus fe'adhu waan feete fe'adhu viidiyoo maafi mushkila warri anin beeyne kabiraatu feeta wal garuu maqaa kiyya jechuun maqaa yuutuubii kiyya wal fakkaatuun taampinaalii kiyya fakkaatuun hin daldala yoo jette enee ba koppiraayit aaxafaallo amma viidiyoon kee viidiyoo 3 moo 4 arfanuu viidiyoo kiyya eda sitti erga jedhee garaana nyaatte beeyta akka carraa yeroo liibii seene si yaadachiisa fazakkir jedheetin hin bira taree ilma oromooti dhugaadha yuutuubiin namaan guddatu ciqiciqii baay'ee barbaada yookiin immoo tuu nama hedduu wal beekuu barbaada isinii galee amma guyyaa tokko keessatti maashaa Allah rabbi fayyaa isinii haa kennu ijoollee oromoo hunda keessanuu ana guyyaa tokko keessatti naa guddiftan garuu waan isin guyyaa tokko keessatti naa gootan kana waggaa tokko fa'a namatti fudhata wallahi waggaa lama fa'a nama fudhata isa dhugaa rabbi isinitti maala so dhugaadha namaan guddatu waan hin beeka yoo maqaa achiisitti tolee abbaan aslii barbaadu akka carraa irra dhufee subscribe naa haa godhu jette viidiyoo kiyyaan fe'atin viidiyoo illee kiyyuma fe'ata taampinaal illee kiyyuma ta'a suuraan porofaayila illee anuma ta'a maqallee kiyyuma yoo wal fakkaate immoo ehee leelaa nagarnoo ማለት ነው ትጠፋለህ ኮፒራይት ቪዲዮ ሰዲirratti yoo sitti erge yuutuubiin kee ni gubata jechuudha ani yuutuubiin namallee gubuun barbaadu kiyyan irraa gubatee waan yuutuubiin nama godhu arge sigalee sitti himaa jira abbaan maqaa kiyya saniin banatte viidiyoon si haa ta'u kan willi tana booda haasayullee fe'adhu ka amma haasayaa jiru kanallee fe'adhu sigalee samoonii diraamaa baay'ee dalagaa isallee fe'adhu garuu maqaan irraa jijjiiri taampinaalii jijjiiri suura makee irra kaadhu maafi mushkila suuraa kee irra kaayadhu maqallee ka barbaadde baafadhu na jala deemtee gizee maqaa jijjiiru na waliin jijjiiru jechuun maa jechuudha anamma aslii onnee sabaa ka'ee san duraan jiraachuu hin oolu jedheetiniin firii oromiyaatti jijjiire maqaa yuutuubii kiyyaa jechuudha yeroo ansanii jijjiireetiniin ka'ee ganama kana dheengadde ganama kana laalu jijjiirame na waliin taampinaaliin jijjiirame viidiyoon kamaan si fe'uuf fe'amaa jechuudha sinii galee soo kanaaf wanti akkasii kisaaraa sirraan ga'a ana nammiitu maaliif nammiitu maqaan kiyyaa suura irra jiru ana viidiyoon kiyya waan ta'eef koopiraayitii takkaan si balleessuu danda'a koopiraayitii viidiyoon lama ala xul baddaa jechuudha anamma biyaansi ifaajee yuutuubii waan beekuuf maashaa Allah guyyaa 3 erga banatte anuma seetiniin girisaan dhufee subscribe si godhaara si guddateera hisdiin qabuun yoo fedhe kiyya kana birallee si haa ta'u ani maqaa kiyya yoo isin hundi chaanaalii guddifattanii miliyoona isinii gale waan yoon qabu garuu mootu
ጥሩ እንደዛ ከትቲ ይዘት ይጅርቱ ለደፍተቱ በትየላ ይጅሩን ሱሪምቲ አትሌታቱ ከተፉን ቤኩ የተኒ ከነማ ረብቱ ከና አኒ ኮ ይሮ ቶኮ ና ዲባበር ጊዜ ፌስቡክ ለ መቀመክያን በነሙ ጊዜ ዩቲዩብ ለ መቀመክያን በነሙ ኩኖ አኑዩ አስሊን ኩን በቃው ማን ቤኩ ወረጅኔ አረብቱ ፈአጅራ ነማ ዋን በይን ነማ ጎዋ ማልጎተኒ መቃይታትን በነተን ቆይ እንዴ ጃላሉ መነት ፈካታ ያው አማወሪ ፌስቡክ መቃክ ያንበና ቶፋ ጃላሉ መነት ፈካታ ወሪ መቃክ ያን ፌስቡክ ወነተን ለራ ኮሚቲ ገሩ ነማን አራብሲና ነማን አራብሲና ሲኔጋለ ማለፍ ነሞተ ባየቱ ዩ አነፈነት ያር አማ ወሪ መቃለማትን በነ ሙኸራ ገዛ ፌስቡክ ከነማ ዱጉ ረቢ ሲት kiyantur beetani namni gara laafes lenjir amma ፌስቡክ kun jechu kama itinasa kun dura namumatu maqaa kiyyaan banate nama maqaa kiyyaan banate bakka nama anaan saahibaa faa arrabsa ijoollee anaan saahibaa faa arrabsa garuu maqaa kiyyaan banate ijoollee namni wajjin ol arrabsa tolchaa faa arrabsa leeymanin faa arrabsa nasraa faa arrabsa anin saalfadha akka waan ofii arrabsatetti maaliif suuraan kiyyatu irra jira maqaadhaana eessa abbaa kiyyadha gara hin saalfadhaan ijoolleen kun saahiba takkaa wal arrabsineen beeynu inni as gara gale osoo waliin ta'e nufaa arrabsan isinii gale ani yeroo na gaafatu abbaa maqaa kana jawaaluma faa itti kenna maal goare hiriyyaadha isinii gale wanni akkanaa kun gaarii miti nama itti dhiyaattu nama saahibaa wajji ooltaamu ijoolleen maqaa kiyyaan feesbuukii barattan feesbuukii 4 argee anyway banadha maqaan kiyya qofallee miti suurallee mumkin mana jaalataniif irra kaayattan tayaa alhamdulillah maalif duraan nama suuraa profaayilii nu godhatu barbaanne dhabne maallaqa ayyuu isinii kafalla jenne dur gaafa jaahilummaa tokko gaafa ijoollummaa tokko maallaqumaayyuu kenneefi eenyuma profaayilii na godhata jedhee barbaadee dhabe amma profaayilii na godhachuu miti alhamdulillah maqaa kiyyaan yuutuubiin banamaara maqaa kiyyaan feesbuukiin banamaara amma feesbuukii fi yuutuubii akkam jedhu barbaada beeytani maarre sanyii asli doktor asli warra jiru bakka injiraamiti akka bakka eenyu sanyii jawwe maarro sanyii jawwe war akkatti bakka eenyu sanyii caalu hundeessaa eenyu sanyii aabbichuu akkas jedhu jiraami amma anillee warra feesbuukii banattan maqaa kiyyaan banattan kuni bakka waan akkasiisan mooraalii doktoraati maqaa doktoraatiin banachuu osoo hin taane profaayilii qofa irra kaachuu osoo hin taane bakka qashtii sanyii doktor asli minaamin ebalu sanyii doktor asli minaamin jettanii yoo barattan natti tola maaliif sarchi godhanii bakka warri yoo maqaa kiyyaan banatte follow si godhu sun illee dhima si godha amma nani maaliif sanyii caalu hunde sanyii joowar sanyii akkuma jettu kana sanyii doktor asli bakka ekale sanyii doktor asli sabboontu sanyii doktor asli minaamin yoo jettee banatte maafi rakko garuu asladdiin muhammad jettee suuraa kiyya irra kaayattee yoo nama anaan saahibaa ijoollee kafaa'oo ijoollee abaa'oo ijoollee paabaa'oo ijoollee kanneen kafaa'oo kanneen shaanee kanneen arrabsite sirrii miti jechuudha sirrii miti sinii galee sirrii miti suma dhugaa rabbi walii haa yaannu dhugaadha na jaalattanii nallee jaalattuu baattan akka follow isinii baay'atuuf commentiin isinii baay'atuuf akka isin maqaa kiyyaan banattan ina irraddaallo faaraa adellam ani faaraa miti amma namni galiin akka laalee anaa kana faara mawisi yaa beeytanii osoo oromoon hundi akka aslii kana taate natti tola dhuguma rabbiitti amma akkatti na laaltanii faaraa wayisni fakkaata naa gala wanni isin maqaa kiyyaan banattaniif koomentii baay'ifachuuf sheerii baay'ifachuuf sheerii hedduu ani sheerii kadhadhuyyuu naan gootanii koomentii baay'ifachuuf follow baay'ifachuuf akka maqaa kiyyaan banattan irraddaallo maaliif maraatanis kafayyaa qabus ka aares dhufe aarinatti ba'a ani namatti dubbadhu feesbuukii kiyya jala maraataaf kana gayallee oola ani irraddaallo kana bakka namoota wal baruuf akka isin maqaa kiyya fayyadamtan naagal waan biraati miti garuu yoo akka nama isin jedhe kana jettee banattellee badaatun tasanyii doktoraa jettee banate doktor asli jettee banate tum jedheetuma dhufa jechuu namni isinii galee waan akkasii sanii yaala please maqaa doktoraa kana doktora kabajaati nama isin jedhee waggaa 27 biyya chaayinaatti barate bannaataachuu ibakkaachuu akkas godha akkas osoo gootanii natti tola garuu dhiifama wajjin
dhiifama wajjin maaliif isin dhugaa yookiin na jaalachuuf jaalala kiyyaa maqaa kiyyaan banachuun mala yookiin immoo bakka injiraami maglacaa yeellam እኮ ምን maali ni gurba barii nuti cabsaa jira arabni shorxaan dhufitti arabni barii nuti cabsaa jira main araba barii nuti cabsaa araba barii nuti cabsaa jira yuutooppiin kee maal jedha kunoo yuutooppiin kiyya linkii as kaa'ee bar firii oromiyaa jedha yuutooppii kiyyaaf warri haarawaa taatan maamiloota fi jaalatamtoota keenya kabajamu namoonni yuutoop chaanaalii dooktoraatiif haarawaa taatan firii oromiyaa jedha ingilizanyaano firii oromiyaa sinii barreessa kunoo as jala intanii ani yuutooppii kiyya ijoolleen oromoo ofiinuu beeyti sabskiraayib naa gooti yow yuutooppii isin kadhachuu dhufne waa'ee haala yeroo irraa haasa'uu dhufe dhimma dhuunfaa keessa nan galchina kadhaa dhufe naan jetti booda duriyyeen firii oromiyaa kunoo akkana koomenti isinii godheera firii oromiyaa jedha firii oromiyaa f r e e double e jechuu yaani o r o m i a nu ingiliffaan ingiliffaan isinitti hima dooktorri maqaa yuutuub chaanaalii dhufi ingilizanya faa ingilizanya f f barreessa suni gale f r e e taani o r m i a firii oromiyaa jedha walitti laallee jijjiirra xiqqoo jenne ammaaf kanarra haa taa'u አንድ ለተወሰነ ጊዜ እዚህ ላይ ይቀመጥ ፍሪ ኦሮሚያ ነው ፍሪ ኦሮሚያ እና አካሲ ቶኮ ኢኒ ካና ብሬኪንግ ኒውስ አማ ገረ ሲያሳቲ አቺ ተሩፈዳ ናምኒ ለ ረፋ ጅራንቲ ፈካተ ኢላ ዋን ቶኮ ጅራ በይተኒ ሞቱማኒ የሮ አማ ካና namoota feesbuukii kana irraa ummata isaaniitiin sagalee tayan feesbuuka irratti oggoraa mallaqaan cubsiisaa akka fedhetti ummata kaanidhaa kaan ajjeesaa jira sagalee ukkaamsaa jira isinii galee wanni tokko wanni oromoon beekuu qabu jechuudha isa kaan immootu isa carraa miidiyaa argachuu danda'u immootu yoo ofii qabuu dadhabe maatii isaa biyyarraa dararaa jira beeytanii san qofaayyuu miti amma saayitii akka amma kunoo biyya keessatti naayil saayit arab saayitii jiraa miti isallee jijjiiree chaayinaa irraa saayitii kireeffatee akka biyya keessatti miidiyaan biyya alarraa tokkochi hin dhageeffatamne godhuuf deema yeroo dhiyootti beeytanii sagalee ummata awwaaluuf deema ሰውየው የሚያስበው ለራሱ ስልጣን ብቻ ነው ስልጣን ኦፊ ቆፋ ቢቹ አብይ አህመድ ካናኒ biyya keessa mootu kijibaan ebalu du'e marroon du'e fakkeenyaaf kaleef dheengadda kaadiroonni marroon du'ee jedhaa jirti jechuudha marroon du'ee ila jara kenna ila abiyyi jechuudha jaarsota haawwata ijoollee xiqqoolee malee nama jabaa tokkocha ajjeesuu hin danda'u waraanni abiyyi jechuudha nama jabaa tokkocha marroon ikkoo fakkeenyaaf marroon yoo du'e fakkeenyaaf yoo du'e marroon nama tokkochaami waan mootummaan gowwaan kun hin beeyne mootummaan gowwaan kun wanni hin beeyne marroon nama tokkochaa miti marroon amma nama hedduu horeera deeggartoota baay'ee qaba miseensota baay'ee qaba onnee miliyoonota keessa jira isinii galee kanaafi ololan taane akka waan marroon irra du'e jedhanii kaayyoon marroo sun karatti hafuu warri ooftani bilxiginnooche marroon hin duune yoo du'ellee kaayyootu galmagaya amma fakkeenyaaf nadhii gammadaa faanti abiyyi bafaatu mallasaa wajjin dhabamsiise kaayyoon nadhii gammadaa hin duune jechuudha kaayyoon nadhii gammadaa joowariin dhalte qeerroo dhalte sini galee warra nadhii gammadaa dhabamsiisan
biyyaa baafte karraa biyyi haarootti caffaru kana jechuudha. Sini gale. Nadhii gammadaa dura Hayilee Fidaa fa'aa ture. Nadhii gammadaa dura Hayilee Fidaa fa'aa ture. Hayilee Fidaa Mangistuu Hayilamaariyaamtu nyaate. Kaayyoon Hayilee Fidaa nadhii gammadaa dhalte. Sini gale. Sini gale. Hayilee Fidaa dura Maammoo Muzammiltu ture. Maammoo Muzammil Hayila Sillaasetu nyaate. Kaayyoon Maammoo Muzammil Hayilee Fidaa dhalte jechuudha. Qabsaa'aan ni kufa, qabsoon itti fufa. Yoo har'a kabiraa kufellee kama dhufutu itti dabraa dhufa sini gale. Soo kanaafi amma Abiyyi already diina Oromooti. Kana firris diinnis beekuu qaba. Abiyyi diina Oromooti. Sirni Abiyyi jechuudha. Amma ijoolleen tokko warri ala karateettee harka dhooftu na dhiba. Garaagarummaan Minilikii fi garaagarummaan Hayila Sillaaseetii fi garaagarummaan Dargiitii fi garaagarummaan Mallasaatii fi garaagarummaan Minilik tokko hin jiru jechuudha. Fakkeenya wajjin isin asirraa nuti califnee duwwaa isinitti iyyinu dhageeffadha. Dubbii jabduu nama waa beekurraa waa hubaturraa dhageeffadha. Harka dhayinaati. Bara Hayila Sillaasee jabaan Oromoo ka akka Joowar kana akka Joowar fa'aa kana akka Marroo fa'aa kana bara Hayila Sillaasee Maammoo Mazammir ture. Maammoo Mazammir Hayila Sillaaseetu nyaate. Maammoo Mazammir sirna naafxanyaa keessatti Hayila Sillaaseen hin nyaate. Isatuyyuu du'e malee kaayyoon isaan duune qabsaa'ota hedduu horate. Bara mootuu eenyu ka dubbaaboo jiru kana Mangistuu Hayilamaariyaam ka akka Joowar kuni Hayilee Fidaa ture. Hayilee Fidaa akkuma Joowar kana biyya Faranjii ture. As Faransaay kana ture jechuudha. Faransaay kana qabsaa'ee qabsoo cimaa gaggeessee mootummaa Hayila Sillaasee kana dadhabsiisee Mangistuu Hayilamaariyaamii wajjin Itoophiyaa dimokiraatii taate ijaaruuf akkuma Joowar Abiyyi wajjin Itoophiyaa dimokiraatii taate ijaaruuf gale kana Faransaay irraa biyya gale jechuudha. Akkuma Abiyyiin afaanin sossobee Hacaaluu ajjeesee Joowariin hidhe kana Hayilee Fidaa fannishee jechuudha. Eenyu Mangistuu Hayilamaariyaam sini gale. Hayilee Fidaatu du'e malee kaayyoon Hayilee Fidaa hin duune ka akka Nadhii Gammadaa fa'aa ka akka Guutamaa Hawaas fa'atu itti dhufee jechuudha. Sini gale. Mangistuun kufee Mallasatu dhufe. Dargiin kufee Dargiin darga caalu dhufee jedhe artist Umar Suleyman. Ergasii Mallasaan yeroo dhufe akkuma amma Abiyyi kana eebbisaa addunyaa Finfinnee keessatti ajjeesetti Nadhii Gammadaa achi buutee dhabamsiisee jechuudha. Ilaa har'aatitti waggaa 31 hin du'eef hin jiraa isaa uummanni Oromoo hin beeku jechuudha. Nadhii Gammadaa fa'a. Magaalaa Finfinnee keessatti bakka haceen du'e kanatti eebbisaa addunyaa ajjeesetti reeffa isaa Finfinnee keessa harkisiisee jechuudha. Sini galee eenyu kana godhe? Abbaa Abiyyi Ahmad injeera abbaat abbaa buddeena Abiyyi Ahmad warra amma juuntaa jedhaniin kana Mallasaani eebbisaa addunyaa ajjeesetiniin Guutamaa Hawaas fa'a Nadhii Gammadaa fa'a dhabamsee jiru. Eebbisatu du'e Hacaalutu dhalate. Eebbisaan nu du'e Hacaaluun bakka bu'e. Sini gale. Nadhii Gammadaa ni dhabame Joowar bakka bu'e. Sini galaara. Mootummaan dhufaa darbaa hundi isaa impaayirri Itoophiyaa tuni amma wanni uummata Oromootiin galle tokko jira. Oromooni amma inni tokko mallaqaan sobameera. Inni tokko aangoon sobameera. Inni tokko gandummaan sobameera. Sini gale. Inni tokko hoyyee affeeramuu miidiyaa boqqolloo kanaan sobameera. Inni kun hidhamaa jira. Inni kun du'aa jira jechuudha. Sini gale. Hunduu amma yeroo kanatti kan Oromoon inni kun sammuun hidhame, inni kun garaan hidhame, inni kun aangoon hidhame, inni kun yaadan mooraalin hidhamee tiriin hidhaa jira. Oromoon guutuun hidhaa jira jechuudha. So wanna kana taa'anii hubatanii ilaaluu barbaachisa jira kenna. Hoyyeen bilxiginnaan itti jirtu kuni
sirrii miti. Wanni sirriin dalagamaan jiru miidhatu dhufaa jira. Mee amma hayyoota keenya jajjabaa laala. Namoota silaa waa beekan jiran laala. Namni as bahee dubbataa jiru hin jiru. Because inni isa kaan girrisaan itti ijaarame jechuun waraanni Facebook irratti ijaarame arrabaan daaraa si'a xiqqoomaati waa'ee abiyyoo dubbatte sitti ol yaabbata jechuudha. Dibbiin abbaa kee. Asiin riippoortiin si jala dhaabata. Facebook asirraa cubsiisa. Si adabsiisa. Gara kaan immoo akkati waan dubbanne suuraa kee balleessa. Si arrabsa. Maal jedhaa daaraa si afaa jira. Mee amma Farahaan fa'a onlaayinii jirani. Yaayaan fa'a onlaayinii jirani. Facebookiin isaanii adabbiin. Warra akkatti riippoortiitti godhu mallaqa guddaa kafalamaaf. Sini galee nama biyya baqaa keessa jiru mootu ka ID hin qabne ka humna hin qabne Facebookiin isaa mallaqa itti godhame hin gubata jechuudha. Yuutooppiin isaa hin gubata. Sini galee kana jechuun maal jechuudha? Ka rakkoo isaa kana mootummaa kanatti beeke mallaqaan dadhabsiisaa jira. Ka kana hundarra tare mootu biyya keessaa maatii isaa sodaachisaa jira mootummaan sini galee. Kana hunda ijoolleen tokko warri abbichuu koo jedhan quban qaban. Fakkeenyaaf ijoollee biyya Arabaa kanarraa abbichuu koo jettu yoo fudhanne yeroo baay'ee ijoollee Suudii jirtu kanaa fi Dubaay jirtu kanaa fi Kuweet jirtu kana hin affeera miidiyaa mootummaa. Bara Abiyyi mana hidhaa keessatti Oromoon biyya Ormaatitti salphate. Bara Abiyyi jechuudha. Dhugaa isinitti himanii Suudii koo nabbarkutu. Suudii amma ummanni mana hidhaa keessatti akka zubaalatitti waan nyaatu waan dhugu dhabee rakkatu kana gaafa mallasa lammiin Itoophiyaa kabajaa qaba. Gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam lammiin Itoophiyaa kabajaa qaba. Gaafa Dargii lammiin Itoophiyaa kabajaa qaba jechuudha. Sini galee mee namoota jajjabaa Suudiitti warra seera warra aangoo qabanitti hiiqaa gaafadha. Waliigalteen Itoophiyaatii fi Suudii indeet hindoone lingarachu. Waliigalteen Suudiitii fi Itoophiyaa lammiin Itoophiyaa tokko mana hidhaa keessatti dalagachuu deemee hidhamuu miti. Dalagachuu deemee gala dhogguu miti. Lammiin Itoophiyaa tokko Suudii keessatti yoo nama ajjeese Suudii keessatti murtiin du'aa itti murtaa'u waggaa 20 hidhamu hin ajjeefamu Itoophiyaa gala ture. Kuni waliigaltee Mangistuu Hayilamaariyaamii fi mootummaa Suudiiti jechuudha. Sini galee namoota jajjabaa gaafadha. Jawaazota jajjabaa warra duraan warra yaada amma xoorataa baay'ee gaafadha. Ijoolleen Suudii jirtan jechuudha. Sini galee. So duraan jechuun Itoophiyaa gaafa Suudii jiru ijoollee Oromoo kuna guyyuudhaa manfuu kanatti wal waraanaa oolti. Ijoollee Oromoo ta Araba ajjeeftee biyya galte beeka. Ijoollee Oromoo ta ofii wal ajjeeftee biyya galte beeka nuyyuu. Because mallattoo jira ka isaan walii mallatteessan. Abdallaa ibnu Abdul Aziizii fi Mangistuu Hayilamaariyaam jechuudha. Mangistuu Hayilamaariyaam Itoophiyaawin yoo biyya kee keessatti waa ajjeese Suudii keessatti waa ajjeese anatuyyuu seera kiyyaan gaafata malee biyya kee keessatti namni nama ajjeese hin du'a jettee nama kiyya narraan ajjeesinii jedhee firmaa akkasii walii qaban. Bara mallasaa dhiyoo kana yeroo isin beeytan gidee Suudiin qabdeetiniin nama Finfinnee buufte xiyyaara 2 guyyaa zufriin asrii kana hin deebifne mallasaan ofirra. Dhiyoo makana waggaa 4-5 dura jechuudha. Waggaa 6 dura jechuudha. Jaamota dura samooni maduu eduu kana. Mallasaan hin deebifne yaadattanii isin dhiyoo kana ofirraa deebisee jechuudha. Yeroo deebisee inni Saharaa Yaman kanatti karaa amma Huutii kanatti gaddarbuuf deemu namni kiyya tokkochi yoo du'e gumaa 4 si gaafadhaa jedhan jechuudha mallasaan. Hayyee ummata kee nurraa qabadhuu jennaani ummanni kee mukaddaraata gurgura farshoo gurgura shabaaba Suudii narraa balleessaa jira ummata kee narraa qabadhuu mootummaan Suudii jennaan ummanni kiyya dalagachuu deema feestaalaan baheetiniin shaanxaan galaa baalageen ummata keetti malee ummata kiyyaa miti jedhan jechuudha mallasaan. Sini galee Abiyyi garuu ka biyya keessa jiru irbaata rasaasaa godhaa ka biyya alaa jiru akka biyyatti hin deebine karaa itti cufeetiniin mana hidhaa keessatti Suudii keessatti namni keenya dararamaa jira jechuudha. Bar Suudii duraan jechuudha yoo dalagaan si jibbisiifte anasitti mana dhagaye. Ijoollee nama Suudii keessatti qabamtee karakkataa jirtu kana
قافوا ما أنتيو كان عمري مكيتي وقافوا شندورا قافوا سعودي جرو دلقا يوثي جيب سيفته حركة كنتت شميسي تت أما دورية منفوج إفتكوني يو جرون تتوفتة كرا مناوان كفرت الأبدة شميسي سنتي شميسي سنتي تنين أجتي فترة أما وانيات بودا هنيات فترة رنيات برونيات إراتا رنيات برونيات سنغالي مسا رنيات برونيات من هيدا كيسا شكالا جرا سنغالي شكالا جرا باتي شان جهتت تنين باتي شان جه من هيدا كيسا يوتت من هيدا كيسا يوتت ريالا كما تدي كما أفر فرأتت تنين ماتي كيتي تنغلتا يجو كان وانو في إجاكي ينبيكو أرأغرو سعودين من هيدا كيسا تتت تري قوتونا ملامانيات من هيدا كان كيسا تي والله يجو والله قافا شميسين قدان كون إجارمين شميسين قدان ديو كنا كون إجارمين جيجو شميسي لكوفسا كراجها جنان جر لكوفسا كراجها كجدا جر شميسي جدا كلاكوفسا كراجها تجر كراجها كإثيوبيا في أمني برما يتير أمو جراجو ورد دوران سؤولي ترتانين بيتاني شميسي لكوفسا كراجها كيستي روزا كان أكد وفين أو أكنا نمني ولنتوما قوفرة كأما وني نياتان أبامي وني دوغان أبامي أكد تغالان أبامي تنين وجولين أورمو من هيدا سعودي كيسا ركتو كان من هيدا كيستي والله روزا لكو جرتو والتو دوران بار سعودين أما نم بكت كرا اتغالانين أبي كراجو يكوني يو أباس سر دو ايجر أمبر يروسا نم دوغا قبسيسي غاف غويا صدفا غلام qabamtee torbaanitti su'uuritti deebitaa barra kudha shanitti an ufii kiyyaa qabamee gaafa 15 deebi'ee beeka yeroo wayii isin warri su'uudii jirtan hin beeytanii waadii binu ashbal gara karaa kamiskana waadii binu ashbal re'ee eega ture beeytani re'ee ka hin kolfinaati shamarri su'uudii amma warra re'ee eegu kana silkii irraan kaaftu yaa'u dalagaan kabajaadha shamarran su'uudii aamila re'ee kana hin jibbanii عامل رأي كان يجيبان شمران سعودي عمل دوبارتي سعودي عمل شمران سعودي عامل رأي كان يجيبتي عامل رأي دكتوري أما دكتوري كيسان كوني يرو يولو ماندرو سعودي دكان عامل رأي تران عامل بريد إبابشان تما أما تكو كولفا بوينا شير غورا كولفا شير غورا كولفا يدو إسين أذنسي سنبر بايسو بيتنين أنغافا چنكين دالان جيجيرا عشان قلتي إماني تنا جيجيرا مالف أمارا كون قبو ربي نوجيرا ummata oromooti rabbi jira waan ta'eef ashaangulliitii imaanii tana jijjiira doktorri amma isin laaltan kuni osoo chaayinaan deemin dura aamila re'ee turan ta kolfaa tana kaaya amma kuno amma abdishaan tokkollee as jira aamilli re'ee as jala deemaa jira aamila re'ee amma kuno re'ee amma abdishaa fi shurrubbeen eedu tana eegaa turan doktorri osoo biyya chaayinaan deemin dura beeytanii re'ee gaafa eegu doktorri gaafa re'ee eegu وادي بن أشبال كانت إيجا وادي بن أشبال أما هم بيتي عبد الشافعي نزجرا كومنتي قرا جرتي وادي بن أشبال كانت قرر إيه كم تقول دي بشاني إيجا دكتور أي سعودي نتيك كيس ده يار بيجود دلنا رأي دوبارتي فار رأي بيدني وادي بن أشبال كانت دكتور رأي ترام بيدني أثمار رأي أكش الرات هي يرون رمضان الأفيرا نزافة يرو نزافة كنا شاثني أوليغا ديمترين كيما رأيني جلانا مغورا إن بيكا موري رأيني كيما رأيني جلان أثما تروزا كنا دم في فتة كتير لين نجير لوكو وجي أفوفتا روزا غوغا كنا نياتو شاثني كنت أغما جلان سوتو مات أوارا كنا كيسا رفه رأيين أرابا براسفور أبيتا أما دكتور نكيو ثمبكا دكتوران تانيكا وجولي دا ujoole isin hundumaa hoolota warra keessanii yoo re'ee araballee eeguu baattan eegdanii guddattanii doktorri yeroo san xiqqaa ta'aniitiin warra jalaa badanii su'uudii kana deeman su'uudii kana daa'imummaan deeman doktorri akka keessan eega guddatanii areeda baasanii cuunchaa baasanii fuudha bira taraniin deemne doktorri umrii isaanii ijoollummaan biyyarraa ba'an doktoruu jechuudha doktoruu baxaam kabbaad sabno ingidi ujjajuu fi miti dhuguma isinitti maara amma doktoriyyeen gaafasi ijoollee qal'oo wayiiti bakka qal'oo makka abdishaa wallaggaa tana bakka waan reeffa wayiiti re'ee tanaayyuu bakka nadhiitti re'een fagidee wannoon jaartiin ammii kiyyaa qabinaan jetti re'een arabaa tana hin beeytan ka re'ee arabaa tana beerri gidee ati re'ee eedu dhufteetini morma kana qabisiin jettee elmiti
hin beektan amma warri aannan re'ee dhugu hin beeka akkasitti chaata kanaan dhufanii jaartiin ammii kiyyaa qabinaan jetti yaa Muhammad taal imsa raqabaanaan jetti raqabaa yaa inni fakkaate morma kana taal imsa ganam yaa Muhammad jetteetumaan bakka ajuuzaan madaamin tuni warri amma isin madaami jettanii kun jechuudha taal imsa ganam naan jetteetuma mormatti rarra'a re'een guddaan kun re'een osomaa isin asi elmitu shabkii kana keessa asin achi yoo na darbe shabkii kana keessa na baafti re'een gisee tokko bakka aannan kana itti dhugi ruuza kana sirriitti nyaadhu minaamin ajira akka humna baasee re'ee kana qabuuf re'ee kana akka waxxanee qabuuf akkasitti baatii 4 baararraa bu'ee re'ee eegee damoota baatii 2tu bira naafe ka baatii 3 fudhee damoota baatii 2 biraa qaba yoo san akka ammaa kanaa kumaaf wayii miti birrii 150 birrii 50 fa'aan ayina re'ee nuti isin amma nagaya jirtanii bara an su'uudii gaafa re'ee birrii 50 re'ee kumaaf 500 birrii 50 eegan dhaqe gaafas jawaali guguddaan kun hin jiru ay anaaka miskiina baranii kun wannan hin dabarsin hin jiru jaannata keessa jirtee muyyooleen suudii jirtu gaafa an su'uudii dhaqu jechuun gaafa an su'uudii dhaqu jawaalli saamsingiin hin jiru iPhone hin jiru maaliin kun hin jiru shabakaanuu baadiyyaa su'uudii hunda keessa hin jiru gaafas jechuun abu zilzaal jennaan jawaala qur'aana fakkaatu tokko jira zilzaal jira hin beeytan amma isin yoo haraa jette argitan malee jawaalli yoo san abu zilzaaltu jira dama jira waan akkas akkasii kana jira jawaala qur'aana fakkaatu dabaa tokko jira isinii galee ka ammallee biyya keenyatti abbaa duulaa jedhanii ka bofa fakkaatu ka mataa kana dhiitaa tokko jira aamila re'eeti mubaayila bituun hin jiru yoo san amma yoo ati dalagaa haarawa baararraa dhufte yoo matan tooba sii kennanii waan matatti maratu xaagiyaa sii kennanii birrii 70 mubaayilii bitanii shari'aa itti sii bitanii sitti kennan gaafa nu dhayne san hin jiru abu zilzaal kunaayyuu baatii meeqa dalaydee bitatta riyaala 500 bitatta abu zilzaal jennaan kaameraa garaacha kana qabdi miimooriin qabdu viidiyoo akkasitti waraabbatta maal jedhu caabilxiqinnaa kana alfeera sii galee seeni abdisha kazaan jechu na qaban waadii bin ashbalii na qaban waadii bin ashbalii yeroo na qabani si ergeera seeni gurba si ergeera abdisha si ergeera waadii bin ashbalii yeroo na qaban shortaan ganama dhufteetuma osoo harre'ee jala deemu bayi deebi abdisha bayi deebi ganama dhufteetuma na fuute achumaan kamisitti nu hidhanii maali sabiyat la magaalama waadii bin ashbalii saharaa qaxxaamurtee waadii bin ashbalii nu hidhanii achirraa fuudhanii guyyaa tokko nu oofanii jiddaan nu geessanii gaafa guyyaa 5 finfinnee jiran aamilli duraan imsa raqaba jedhanii sun finfinnee jira jechuudha qabamuuf dhabamuun tokko duraan suudii kanatti achirraa birrii xiyyata baatii lamaattu achi jira bara osoo birriin guddalleen achi jiraatte birrii 600 qofa jira birriin 600 yeroo sanii jechuudha sanuuyyuu sharafni meeqa birka 75dha ka amma riyaali takkittiin birrii meeqa beeku amma riyaali takkittiin birrii yeroo san birriin takka suudiin jechuudha birka 75dha moo hulet birka 45 saantimiidha jechuudha yeroo san riyaali suudii takka birrii Itoophiyaa hulet birka 75 haa ta'u birka 75 haa ta'u waan akkasiiti birrii 600 riyaala 600 bira naafee damoota baatii 6 jennaan bakka gudda asuma doktoruun keeyyosan doktoran taane aamila re'eetti akkamiin birriin tiyya achitti hafti jedhe karaa asaayitaa kanaan itti qajeele maaliif karaa diredawaa dhufe diredawa irraa Jibuuti irraa Yaman yoo san Abdulqawiir hin jiru Yaman irraan karaa diizaan kanaan gore gaara kamis kanallee gorre birri dura baatii lamaan qabaa miti gaafa 15 keema re'ee tiyya dhaqe ta dura keessaa na qaban san jechuudha sini gale anta kazaab naan jedhe hin qabamne ati kazaabaa naan jedhe namichi ammiin kiyya sun jechuudha hin qabamne dalagaa biraa na jalaa badde no invite maali jedhaa jira abbo sini gale su'uudini abdishaan kun no invite jedhaara nuti yoo yaadni keenya garagara ta'ellee dhimma hidhamtoota irratti abbaa feene affeerra su'uudii irraa abdishaa qoyas keessa si ilaala achirraan dide
أكثت أنت كذاب ينال لك أن قبل بيا قليل أفارا دريتي أنا كان جاني تدي بدرك أنا جاني تقول الدلقات ده كروالي دوات ده ميجو كراتي مير الرجورة سنغالي سعودين دوران جيشو يو دمو سبراك أمامته deebitee fudhatta dafanii si galchan yoo abbaa keessa jalaa dhukkube nama biraati miti nama jaalalli qabdee fireendi qabdee uf qabsiisee argite boru dhufa jedheeni uf qabsiisee wallahi boru iftaan dhufaa jedheeni jaartii janajjanate yoo san mobaayilii qofa jira sawaan hin jiru zeynin hin jiru gizaan suudhi dhaqatan mobaayilii qofa jira jaartiin gizee biyya rafree isaa waliin booyan uf qabsiisee galee deebuu jira abdi shaakka fileguma Abo ati namni nan argu ette kanan kijibina akam jirta durame ati maal kijiba kana wallahi dhugu an suudi waggaa kudha jaara dhaqee xiqqaa koi ati namni nan argu cha doito koi dageerati barakati suudi daatti galte awa dhugaa dubbataa irta amma yerootti kennonni mataaree itti qabinaan jettu dhagee bare qaallitti mataaree itti qabisiin jennaan qaallitti qabdee akkati hariyamte nan beeka suudii keessaa isa kana dhugaa jiru xiqqaa yoo ta'u re'ee mataa qabu doyitoorumaallee biyyuma kanatti fudhatte amma maal re'ee mataa qabisiin jette qaallittiin aannan fuudhisi biraa dhufte in elma laala maa inni abaasumo ilmitee aannan fuuchuu dhuftee jennaan qaallitti kaafattee dhana takkuma hojii kee ammaa kana qaallitti kaafannaan na qabi re'ee qabii jettee achumaan ati qaallitti qabdee abbaan sitti dhufee biyya si buuse yeroo sana so ati kijiba akkanaa maa kijib dubartiin biyya suudii maanurraa isinirraa warra re'ee gurraa bilbilan kaaftu jetta jarri nu jaallatu bara isinirra isin warra taa'ee oduu odeessurraa manuti bara keessanii isin kashaafaan osoo olii gaffiidhanuu ari'amtan asii manfuudhaaf ati akkaasanuu magaalaan baane jedhan akka amma akkana hagoonu shortaa sodaattee akkana hagoonu gaafa lammaffaa dhageeffadhu gaafrinya suudii baqattee kaayiroo dhayitee dhame doyitoora dhagayi abdisha maa kaayiroo dhayitee ati mee dura gaafa abdisha adama wanni si galchee fi waa'ee dhiira kaayiroti dhiira su'uudii wal madaalchisuu osoo hin ta'ini dhageeffadhu ga waan mati irraa dubbataa turte dhageeffadhu ga dura yaada kiyya dhageeffadhu mana dhuftee miire anama akka kaayirootti uf dhaabuu yookiin dhiira kaayiroo ijoolletti jajuu osoo hin ta'in osoo akkasitti foggora akkasii taate silaa re'ee eegaa ture aannan akkasitti morma qabaa ture minaamina jedhu beeyta amma waa'ee su'uudii duraaniif amma maal akka turte haasa'utti jira beeyta walumaan fakkeenya kaasefu amala amma amala dhugaadha namni hundi tokkoo miti anama wanni haasa'uu barbaade ati gara feetetti hiikkachuu dandeetta ani wanni haasa'uu barbaade dhiira biyya biraa jajee dhiira su'uudii arrabsuu kiyyaame amala mootu amala dubbachuun waa'ee amala shamarran irra hedduu warra re'ee eegan kana ka bilbila itti cufantu jira qoosaa keessa kaasee adamma dalagaan kabajaadha jedhaatuma haasayaa ture isin warra re'ee eegu arrabsaa warra kaayiroo ciisee nyaatu kana jajuu kiyyaa miti anyway amma kana hunda kakaasee fi waa'ee su'uudii keessatti ijoolleen keenya galuu dhabu dhageeffadhu waa'ee ijoolleen keenya mana hidhaa su'uudii keessatti galuu dhabanii baatii 5 baatii 6 7 hidhaa jiru irraa kan kaase mee hayyee amma san itti deebinaa booda wal mormina ka waa'ee akka dhiira su'uudiitii fi dhiira kaayirootitti rakkoon ijoolleen keenya mana hidhaa keessa ta'anii kun maali jetteetiniin yaadda akka jiraata biyya sanii tokkotti. isa kana nu irraa dubbataan ture isa kana kaleessayyuu irraa haasaa jirra isa kana nuuf galuu dennu iyyuu nama qubatti qabnu wallaallee irraa isa kana isin gaafa dubbattanu bara rakkoon kan kana godhaa jiru amma rakkoon uummata laayivii waraabu kana faadha akka ilaalutti rakkoon maa innoo jette waan tokko furmaata akka godhatuu fi nama arrabsuun hin barbaachisu seerumaan gaafii gaafachuunii fi arrabsuun adda beekta amma yeroo dheeraadhaa fi wanti uummanni keenya itti miidhamee taa'aa jiru yeroo duraa embaasiin itti deemnaan embaasii arrabsanii waan hin taane jedhanii embaasii ofirraa ari'anaan embaasii dhaga'uu dhabe ammallee akki namni keenyatti yaada ibsataa jiru yaada sirrii mitiin jedhaanii an akka gootti mootummaan hanqeeqa kara kanaanii hin fudhadhu anillee gara kanaan hedduu ummata jiraa jiru kana keessaa an isa tokko anillee akka gadaa du'aa boriin itti galuu danda'a qabamee kanaaf isa kanaani ammoo arrabsuun qabnu arrabsuuni deebistee karaa ofitti cufuudha mootummaa kana karaa nagaatiin bahee kan illee arrabsuun jedhaan abiyyi illee
dhaqee boolee seenee ka'ee arrabsu manni kun yoo fedhe manuma hidhaa sana keessaa gayyaa'ee ka'ee warra ala taa'ee illee sagalee ta'uuf Abiyyi bara sana akkasii jedhee Abiyyi naftanyaa ta'e uummata gubaa jira Abiyyi Oromoo fixaa Iraaq ofitti Oromoo kana jedhamu utuu afidas na hidhaana kara kanaatiin kara biyya alaa laalchisee amma kara biyya keessatti Oromoo jedhame aadiidha. Hidhaan kun immoo kan hidhaa kana keessa yeroo nuti beeka Amaarri jira Silxeen jira Guraageen jira dhuunfaatti Oromoo qofti jedhamuu dhiifamee waliigalatti lammiileen Itoophiyaa biyya kana keessatti rakkataa jirtu kanaaf maaliif furmaanni hin kaa'amne jedhee osoo gara danda'u nuuf iyyee hanga tokko dhageettii ni argatan jedha. Garuu immoo ilma haadha diqaalaa ilma haadha abaluu jedhamaa arraffamaa namni kuni ta'ee amma furmaata nuuf ta'a isa jedhu. Amma irra hedduun keessan gaafa Abiyyi keeytanu rakkoo keenyaaf nuuf dubbattu yeroo hundarraa haasoftu garuu ni arrabsitu. Bara abbaan ilmoo fi arrabsee ergataan jiru baraan hundi kan nuti abbaa keenya jalaa yaane waa biraa fayyadamnee miti bara. Gaafani nu kabalee numa ergachuudhaan nutti ka'e sodaannee jalaa baqanne. Wal dhabiinsa ta'e kunoo mootummaa kana arrabsinee bu'aan nuti buunu ni jira Sa'idu amma. Yeroo iddoo ati faa yeroo qeeyitu waa'ee kanaatiin nuuf dubbatta sagalee nuuf taata galatoomi. Garuu arrabsitee nama furmaata ni ta'a. Gaafa itti dubbattu kana seeraa yaa mootummaa yaa addi gooftaa innee bara ijoollee sana baasuudhaan ijoollee sana garaa keessa jirtu kana ijoollee du'a keessa jirtu kana gooftaa keenya jennee achi keessaa akka gabbaafachuuti anabdiin ko amma. Gaayyaa jechuudha keessa baanee ijoollee kana lubbuu jaraa baraaruudhaaf yaa mootii koo maal nu eegaa jirta maal ijoolleen dhumaartinnee kadhannee illee sossomnee achi gabbaafachuuf furmaata ta'a malee xiqqeessaa arrabsaa ilma haadhasii bara mallasaa akkanaa miti bara habaluu akkanaa miti yoo jenne furmaata ta'uu ni danda'aadha amma mee kana naa deebisi maaf yeroo dubbattan naamuusaan ittiin dubbanne mootummaa tokkotti kabaja isaa malu anamma si arrabsee furmaata nan argadha amma badii kootuma beektuu yoon dhufee qoyigaa yoon dhufee nagayaan sitti haasa'in si mo'adha yoon dhufee si arrabseen si mo'adha nagaya kanaafuu maaf nagaya haasoftanii qulqulluma haasoftanii lammii irra caalaa wanti ijoollee keenya mana hidhaatti immoo dararaa jiru sababa maaliiti rakkoo siyaasa biyya keenyaa akka ta'e ni beekta siyaasni biyya keenyaa wal xaxuudhaan Jawaariif Abiyyi wal dhabuudhaan ummanni biyya alaa irraanfatame amma ati manaatiif abbaa adamma yoo jaartii keetii wal lolte ilmoo kee yaadattu aarii sirraa qabda siin aarii sirraa qabdi ilmoon kee gidduutti dhukkufattee beeloftee kufti jechuudha. Rakkoon ijoolleen Suudi Arabiyaatti akkana dhumaa jirtu rakkoo siyaasa biyya keenyaati. Igara dhaaboleen siyaasaa isin jajjanu kunis dhallifee fayyaa ajjeesee yookiin karaa cobsiisee aangoon argadhaa dhiisee miidhamaa kana amma aangoo qabatanii taa'u qofarra hidhamtoota kanaaf mirga jaraa laatanii yookaan hin falmanii jara filanna jechuudha nuti warra aangoorra yoo dhiibne warra siyaasatti deemu kana rakkoo keessaa nu baasu kaayyoon jaraa kana inni abdannee jara filanna kana barbaachisaadha. Ila maali beeyta waa'ee lammiileen Itoophiyaa haa ta'u ajnabiin kamuu Su'uudii irraa galuu irratti jechuudha Itoophiyaa dabalatee ajnabiin kamuu ajnabiin man kamuu biyya fedhe irraa dhufee higga waxxiin warri qaamaa hin qabne ka qaamaa irraa dhumte ka baaraan dhufe ka anything waan fedhe nu xalabaa dhufee bade Itoophiyaan dabalatee Baangaalii Paakistaanii biyya kamirraayyuu Su'uudii ni dhufama beeyta. Garuu maaltu jira xiqqashoo bakka jeetti sanitti Abiyyiin gabbaruuni osoo waan inni xiyyaara kafalee galchu taate osoo waan inni irraa baasee galchu taate anamma arraba keessatti illee akkaataa duraan tana dubbadhe malee Abiyyi yaa gowwaa maaliif ijoollee hidhaa baasuu hin jenne ka duraanii yoo ta'e malee ammaa kana hin jenne si galee because sababaa kiyyaan mungkin mootummaan anaa nama dhuunfatti aaree arrabaan arrabsuufi lammiilee isaa achitti yoo gate mootummaayyuu hin jedhamu tokkoffaa takka jedhe lammata mootuu Su'uudii irraa galuufi mootummaan Itoophiyaa karaa banuudha malee eeyyamuudha malee xiyyaaran baasu tikkeeta irraan kafalu waa tokkoon godhu Su'uuditu irraa kafalee galcha ka galus ka itti galus waa takkan baasu amma kuni korona makanaan sababatee biyya keessattuu tasgabbiin qabu kunillee yoo galee na rabbashamaa firina natti baaf manni hidhaa guuteedhaaf galchuuf malee dhugaa yoo dubbanne xiyyaarri koo ani akka mataa kiyyaatti yeroo 11 galee Su'uudii irraa qabamee jechuudha si galee foormii qofa guuttaa xiyyaara dhufu hunda si fe'an yoo fe'an ka Suudaanitiin si fe'anii yoo fedhan ka Dubaayiin si fe'anii yoo fedhan ka Imaaniin si fe'an tiraanziitii yoo fedhan ka Keeniyaatiin si fe'an si galee tiraanziitiidhaan si galchan
kana gaaletii si fe'an yookaan immoo dhaggeeffadhu amaluma keessanii yoo yaada nama dhaggeeffatu in ulfaata warra bilxiginnaa kanatti. Anyway, akka amma abdishaan jedhe kana miti. Akka amma abdishaan jedhe kana miti Su'uudi irraa galuun. Su'uudi deematturra irraa galle beeyna. Su'uudi irraa galuuni Abiyyi amma akka uummanni ittiin galle karaa itti cufe malee akka hin galle irraa lammii isaa fudhachuu dide malee sumunii takkan baasu. Abiyyi lammiilee Itoophiyaa ta'e Oromoos ta'e Amaara Guraagee saba fedhee haa ta'u lammiilee Itoophiyaa kana galuufi sumunii takkan baasu xiyyaara Itoophiyaatu gidee xiyyaara Itoophiyaatiin fe'amu xiyyaara mootummaa Su'uudiitu irraa kafala. Kana ijoolleen Su'uudii jiran sirriitti beekuu danda'uudha qaban. Sinigale itti siqaa gaafadha. Maa bari kun Su'uudii ta'eetiniin ka hojjetaa mootummaan taane hin jiru. Seera biyya sanii ni beekan. Sinigale irra hedduun ummata Su'uudii irra hedduun jawaazata shorxaadha. Su'uudii biyya waggaa meeqara'ee eegafi turre seera Su'uudii har'a haarawatti akka waan bahee nutti himuun dogoggora. Yeroon immootu toleera. Yoo fete googilirra sarchi gootee ilaaluu dandeetta. Sigale kuni namichi kaayyoon Abiyyi amma inni akkanatti himetti namicha kana gabbaruu qabnaadha. Maaloo nugusa koo jechuunii qabnaadha. Kana waa'ee nugusaa itti yoo tarre ye Abiyyi hilmin Abiyyi jechuun manaamni Abiyyi nugusa ta'ee waggaa aga lubbuun jiru biyya san bulchuudha. Kaayyoon isaa kaayyoo haadhaa galmaan gayuudha. Nugus no isuu iraasun nugus biloo as qabxootan nugusa ta'ee uf achi kaa'eera. Garummootu gara ijoollee keenya mana hidhaa jiranitti yoo deebine nugusichi kun karruma jalaa banu akka lammiin isaanii galan eeyyamuu qofa malee sumunii takka wanni inni baasu hin jiru. Xiyyaara Itoophiyaatu ko Su'uudiin kafalaa turte. Su'uudiin xiyyaara Itoophiyaa kafalaa turte jechuudha. Xiyyaara naggaadeen galchani booyingii gurguddaa kanaan galchani ka ufiitiin galchan Muniir bayi deebi'i kee mul'atu natti bayi deebi'i Muniir kee mul'atu. Soo kanaafi mootummaan immootu arraba warra feesbuukiin warra miidiyaatiin si galee ijoollee hidhaa lammiilee isaa ka hidhaa jirutti aareetiniin achi keessatti yoo dhiise kuni mootummaan jedhamu bozoneeno durriyyee jedhama malee si galee nama dhuunfaa wayii gillesabii wayiiti amma akka abdishaa irraa hubadhetti inni bilxiginnaadha miseensa bilxiginnaanatti fakkaata mootummaan arrabfamuu qabu aareetiniin ijoollee hidhaa keessa dhiisaa jedhe. So amma asliin tokkochi yoo arrabse lammiilee Itoophiyaa Amaara jira, Guraagee jira, Tigree jira, sabab sablammii hedduu jira. Anaaf jedhee uummata san miskiina achi keessatti dhiise mangist ayidallam. Mootummaa miti kun. Mootummaa miti sirri miti ilaalcha akkana sirri miti kanas ta'e san ta'e ijoolleen kenna aboomaa baate. Na dhaga'i. Niitoorkiidhaati nama narra bilbileennaan niitoorkiin kutee. Amma wanti jedhu gabbaramuu qabaa osoo hin taane nam tokko ati rakkoo keessaa bahuudhaaf laazima nama tokko kabajaan ni gaafatta kabajaan ni haasofsiifta. Fakkeenyaaf yeroo dura anamma akkoo isaaf falmaan jiru gara hidhamtoota gara biltsiginnaa fi gara jinnii dhiisan. Gara hidhamtoota kanaatiin hidhamaadha bara namma. Fakkeen mallee mana hidhaan ciifne mana mallee hidhamaadha kana beekuu qabdaan akka kee yookiin baqaddee mallee masiriin geenyaatillee marsaa 11 dhuftee miilli sitti qallannaan masiritti kutteetta jalaa baafatteetta maashaallah. Anamma hidhamaadha. Kanaaf immoo isaa wanti yeroo duraatiif nama xiqqoo ture atis argiteetta. Nama xiqqootu jira embaasiin itti dhaqee gaafii gaggaafannaa ijoolleen ofirraa daawun Abiyyi ati nafteenya jedhanii Jawaar nuufa dhufu kan jedhantu jiru achi keessatti argaa jirta. Dhiiganillee eenyu Jawaar kaasanii Jawaar nuufa dhufu kan jedhantu jiru. Kuni dogongoran jedhan akka kootti. Maali yoo jette ammallee dhaabni kun dhaaboof hin dandeenye waan taaneef isa sana arrabsanii isa kana eenyu ta'uuni mootummaa xaarii keessanii galchaadha. Malee nam tokko arrabsee hinnaanii miti amma. Nama hidhamee jiru guutuutu arrabse yeroo sana. Garuu wanti sun maal nu godhe amma deebi'ee nu miidhe. Saa walala yeroo sana osoo ba'anii jalaa deemaa deeme wanti kun hariin turuuf hin jiru. Gochi yeroo sana godhame nu miidhe addallee kaanee arrabsaa yoo itti deemne ni miidhamnaadha. Ammoo kan itti jette mootummaa Saawudiiti kan galchuudha. Kan nama galchu mootummaa Saawudiiti ni beekne isa kana hundi keenyaayyuu. Haa ta'u malee mootummaa Saawudiiti. Otoo amma ati akka carraa ta'e dhiyoo kana TV sagalee uummata maali OBN irratti si arge natti fakkaata. Yoo dogoggoruu baadhe iskiriinshuutii wayi arge amma ati I think yoo miseensallee ta'uu baatte deeggaramaayyuu yoo taate qaamni mootummaa tokko Abiyyi illee si beekuu baatu
kaadilee xixiqqoolleen taatu si beeyti jedhee amana. Maaliif TV mootummaa irratti affeeramtee tan kolfin dhuguma si galee su'uudii jiraatta si galee. Eega yaada kennattee amma fachuka si eshi si dhiisi. Ijoollee wayii eenyu maqaa isaanii yaadadhu ijoollee su'uudii irraa miidiyaa mootummaatiin waa'ee biyyaa xiinxala wayiitu ture dhiyoo kana bilillee fa'aa wajjin eenyu mucaa wayii ijoollee wayii arge su'uudii kanarraa su'uudii irraa jedhanii. Amma akka carraa ta'e warri isin biyyaaf yaadu kun warra biyya diiguu haa ta'u warri arrabsu kun maafi mushkila rakkoo miti. Amma warri irraa haasaa jiru waa'ee siyaasaa osoo hin ta'in waa'ee lammiilee hidhaa jiruuti waan ta'eef warri namni biraa kun ergamaa wayyaaneti kun fardeen wayyaaneti kun warra biyya diiguu rakkoo miti. Warri biyya ijaaru kun warri akka keetii kun akka ilaalcha mootummaatiitti himaa jira bara. Warri biyya ijaaru kun warri mootummaan yoo mootummaan abiyyi beekuu baatellee kaadilee xixiqqoon beektu tunniini akka carraa yoo qabame rakkoo kana ummata hidhaa jiru kana wajjin qoodamamoo kun miseensa kenna jedhee gara dhiiroo gaafii. Wanta akkanaan jiru gaa nuti siluma wanti itti beekuu qabdu atamma qophaa keetti wanti tadda dhaaba kafaa faarsitu bari yoo kaatee rakkoon tokko waliin si ka'e qophaatti kottu asili ati keenya siin jedhama hin jiru wanta akkanaa wanti nu abiyyi faarsinuufi wanti nu seenyu taan qophaatti nu afuru qophaatti waan nuuf ta'u osoo hin taane falmii kaleessa falmaa turre rakkoo kaleessa nurra ga'aa ture waan argaa turreef kana keessa ammoo adda nu baaseera jenneeti malee hadda qophaatti abiyyiin ana na jaallata yookiin ammoo qophaatti waanaaf ta'aafii miti isa kana hubachuun sirraa dirqama gaala amma fakkeenyaaf namoonni atti kottu namni jedhu hin jiru kanas abdannee miti laa isin amma gaafa namni miidiyaa irra ba'us miidiyaa kana arrabsitu miidiyaa kana xiqqeessitu nuti inni arrabsitu nuti dhuunfaatti waan eenyu taanu qabu abiyyillee addatti waan nu ilaaluun qabu ati na faarsiteedee siif ana adda baasee ilaalu abiyyiin irra kun ilaalcha isaas miti kana beekuu qabdaati isinarra yoo namni ka'e amma fakkeenyaaf miidiyaa OBN kana ka boqqolloo ittanii arrabsitu boqqolloo kanuma nyaataa guddanne boqqolloo xiqqeessitanii miidiyaa kana hodhiiftan maal ta'a amma miidiyaa kana jibbitanii nu amma OBN irratti abalu isaa affeeramu mana madaamiitii isaa affeeramu hin arrabsinu miidiyaan OMN nu kaadeera inni dhiifne malee maa jala fiidu waan arrabsitan tokko yeroo tokko arrabsitanii jala murtanuu isin amma deengadda gaafa na arrabsan gaafa na affeeramu deebitanii dhayitanii miidiyaa gaafa bililleen affeeramtu arrabsu waan tokko naan ta'u jettee erga dhiifte yoo biraa deemte yoo kala sadda baane fakkeenyaaf meedaa kwaasii ta'u keessa dhayne ati Maanchesteeriin deeggarii nama biraa deeggarii waan feete deeggar isa deeggartu sana malee isa deeggare sanarraa maa xiinxaluun isin barbaachise amma isa keetii sana jabeeffattee yoo deemte yoo nama tokko irratti duulaalu waan ta'u godhaa oolu maal isin fayyadaadha amma kan bu'aa atillee yuutuubii shakkala amma suni kaan immoo maaliif iyya callisee anamma suni amma fakkeenyaaf miidiyaan suni haa arrafamullee haa faarfamullee miidiyaan sun yoo namni akka keessanii kun akka isinuu jettan namni guddaan kun irratti affeeramellee shaqaala yoo irratti affeeramtellee yemangisti miidiyaano. Koy amma ilaalchi kee maal amma ati nama namummaan madaaltamoo nama maallaqaan madaaltamoo nama biyyaan madaaltamee kana naa hibu maaliin nama madaalta. An nama namummaan madaalaa miidiyaan sun garuu miidiyaan sun kan mootummaati. Mootummaan maal bar mootummaanis nama bar walitti qabamee bakka tokkotti mootummaa ta'e malee namatu mootummaa ta'e godhe malee. Dhaggeeffadhu. Anis affeerami. Saawudii anis affeerami. Biyya faranjiirraa isaa affeeramu nama adda baaftanii ilaaluutu dhaaba keessa dubbatta hambise. Habalu biyya maa amma dhaggeeffadhu. Reebar nabiyyi Muhammad turani sallallahu alaihi wasallam. Haya. Jaaloo dhaggeeffadhaa ka. Mootummaa jechuuni mootummaa jechuunu ummata jechuudha. Ummata gurmaa'ee nama tokko of dura kaa'e jechuudha beeki. Inni mootummaa kanu waan biraati miti. Inni mootummaa erga kana ta'e erga mootummaa jechuun ummata ta'e ummanni mootu hamma danda'ametti waan barbaadu argachuu qaba. Sigalee amma ummanni akka ummataatitti lammiileen Itoophiyaa biyya Su'uud Arabiyaa jiran rakkoo keessa jiranii kara biyyaatitti galuu danda'uudha qaban. Kana ka gochuu danda'u mootummaadha. Ummanni mootu lammiileen keenya obboleewwan keenya rakkatanii jiran jedhee sagalee ta'uu danda'uudha qaba. Amma fakkeenya fakkaataniititti gaafa ati achirraa bakka biyya keenya ijaaruuf galatoomii dubbataa oolte waa'ee keenya dubbanne akka atleetitti jechuu dhaggeeffadhu ka. Ati biyya qabduuti yoo inni jedha. Biyya keenya fiinyee akka atleetitti gaafa ati biyya keenya
nu ijaaruuf xiinxalaa oolte sinqeeni an abbaate si galee barreeffama jira tokko. Amma garuu gaafiin an sirraa qabu akka nama biyya ijaaruuf miidiyaa OBN eshi miidiyaa boqqoolloon jedhuuni OBN sagalee ummataa irratti affeeramee tokkotti atiin kun su'uudii jiraatta. Obboleewwan kee hiriyoonni kee warra anaaf atuu beeynu kati biraa qabamee hidhaa jiru jira. Kaatina caalaa beeytu jira. Maaliif carraa argatte sanitti fayyadamtee akka jiraataa su'uudii tokkotti rakkoo akkanaa qabnaa jettee obboleewwan keeti maaltu sagalee ta'uu si dhooge? Okay, galatoom ilaa akkasitti wal gaafachuun bareedaadha. Tokkoffaa anamma yaada irra jirtu irratti dhufnaan naaf feerte yaaduma kiyya haasa'ii jette. Tokkoffaa isin wanti isin beekuu qabdanu gaafa nam tokko waa tokko godhu abalu waa godheettanii irra duuluu qofa osoo hin taane maal jedhe laata jettanii hubachuun barbaachisaadha. Amma gaafa affeeramu sana sagalee nuun baane mee waan hin dubbadde maalirraa beekteeti inni arrabsuudha jettee OBN gaddeebiste. Yaa Rabbii jara kana laaltee warra reegu warra affeeru laaltee qiyaamaa nutti hin buusinii jette. Warri reegu kun yoo ka'ee bakka guddaa ga'e qiyaamaan nama bu'amu rabbi jedhemo maleekaa jedhemo isa kana moo jechan jedhe sana waan hin achirratti dhadhaga hin kolfini dhugaan sitti dubbataara. Waan hin dubbadde sana barteetta dura hubatteetta ka qiyaamaan sitti bu'u deemu. Waa'ee rabbii naasa'e ta'e, waa'ee keerraa naasa'e ta'e, waa'ee dhamtootaarraa naasa'e ta'e kan itti boo'ichaan rabbitti boossee qiyaamaan hin buusin jette maalirraayi? Tokkoffaan isa kana. Ka lammaffaa immoo miidiyaan kun feesbuukaa miti miidiyaa mootummaati. Calliftee za'u jettee tolgaltee manni nu naamusa qaba rukutteeti kan itti seentu. Abeet galuu dhiisuu ettee siif eeyyamamee sagantaan siif qabameeti. Kun miidiyaa mootummaati. Sagantaan siif qabamee wanti irratti dubbattu wanti irratti dubbachuun malu wanti ummanni kun wanti inni dhaga'uu qabu keessaa kutamee xiinxalameeti kan inni gadi ba'u. Calliftee miidiyaa OBN irratti affeerameera jettee laayivii qatteetaa akkanan dabarfamu waan feete naasoftu waan haasa'uu qabdu waan irratti karoora sii qabame sagantaa proogiraamii irratti sii qabame irratti dubbatta malee callifteen dubbatta isa kana hubannoo godhaasin. Amma as keessa dhufee waa'ee durbaa haasa'e amma waa'ee biyyaa haasa'arra waa'ee dhamaa haasa'arra waa'ee shamarranii haasa'e amma hin fudhatta. Hooyya sumaan darbattee na baasta malee. Miidiyaan akkamitti miidiyaa waa biraarraa naaf feerraani akkamitti dambeedha suudinuu baasaa biyyi maaloo ni ta'a wanta akkana. Isa kana hubannoo godhaa. Amma maaliif dhugaadha turitti yaadni kee dhugaadha. Dhugaadha Abdishaa yaadni kee. Wanni affeeramteef waan biraa ta'ee waan biraa haasa'uun ni ulfaata. Garuu maal gochuu ni dandeetta beektaa? Hamma tokko ati paartii isaanii deeggarta waan ta'eef yoo achirallee dubbatuu baatte namoota aangoorra jiran kanatti dhiyaattee keessa rakkoo akkanaa keessa jira lammiileen keenya hoo jette hamma tokko deebisaa argatuun mala beektaa? Maaliif akkattillee fuula keessa silaalan fira Abiyyi fakkaattaa Abiyyi kana baay'ee jaalattaa. I think akkas jedhee amanaani miseensa keessanii waan ta'eef. Kanuma mee furmaanni maal ishii ka tare rakkoon qabu hin sirreeffanna amma wanni haasaa jirru waa'ee obboleewwan kiyyaaf keetit waa'ee siyaasatiin Abiyyi illee haa ta'u amma ishii akkana goona paartiin keessanillee haa ta'u keennallee haa ta'u alaa jambi suni amma rakkoon maal beektaa? Isuma dhugaa rabbititti rakkoon yeroo baay'ee Oromoon jidduutti miidhaa geessaa jiru maal beektaa? Siyaasaaf jecha Oromoo wal diineffataa jira. Isuma dhugaa rabbiitti anamma yeroo qoosaa yoo maal ta'eeyyuu yoo si qoosaaf si arrabse malee hammeenya Oromummaatiif miidhaa kennu akka hin barbaadu beektaa? So amma mee waa'een abbichuu keellee achuma haa taa'u waa'een jawaarii kiyyallee garama kiyya keessa haa taa'u waa'een badhaadhina keellee achuma garaa kee keessa haa taa'u waa'een kafaa'uu kiyyallee garama kiyya keessa haa taa'u. Obboleewwan keenya kamana hidhaa jiran kana mee anaafati akka namoota paartii garagaraa deeggaran yeroo deeggarsa paartii irratti yaadni keenya garagaraatitti yeroo rakkoon obboleewwan keenyaa walitti dhufu mee maali? Nagaraa ta'u jirra ummanni maal nutti kofalsasa waan kolfaa ofirraa qabnaa nuti. Haa kolfanii dhiisi rakkoo miti. Mee amma atillee Abiyyi kee kaayadhu anillee jawaarii kiyya kaayadhe kaafaa kiyya kaadhu atillee badhaadha kee kaadhu rakkoo obboleewwan keenya mal'aa keessa daramaa jiranii kana mee furmaanni maali jetta? Egaa na argiteetta taati tuwaa biraatti argita malee tuu kanaatiin argitu kaleessa irraa dubbadheen ture sirriitti irraa dubbataan oole waa'ee hidhamtoota mana hidhaa Saawud Arabiyaa kana ofirraa qabee jechuudha maaliif obbeekaan mootii waan itti gala keenya ta'eef
الو tokko baasnee haasofne jennee poostii gochuu baannes keessaanis itti iyyaarra. Hanga nam tokkollee gabbaanees illee dubbataa jirra. Wanti kun furmaanni isaa hidhamtoota biyya keessaatiif iyyuu dhiifne amma irra caalaa miidiyaan keenya miidiyaan jijjiiranullee ta'e namoonni laayivii waraabamullee ta'e nama isa seeraan hidhamee firaasha gaariirra ciisaa jiru isa biyya keessatti hidhamee iyyuu dhiise akka Oromootti isa fakkeenyaaf amma Jimmaa nam tokko du'e abalu Jimmaa du'e torbee tokkotu irraa dubbatama. Yoo inni hidhame torbee tokkotu irraa dubbatama. Yoo Wallaggaa kan Saudi Arabiyaa kun immoo namoota 100,000 lakkaa'amu waan ta'eef kanarraa karaa nagaatiin akka nuuf dubbatu barbaanna. Uummanni kamiyyuu atillee mataa keetti ta'i namoonni kaan illee ta'i miidiyaan illee ta'i wanti inni ittiin furmaata argatu siyaasa biraa dhiifnee abalu achii karaa cufi hiriira bahii jinnii sana dhiifnee lammii keenya kanaaf yoo dhuguma Oromoof laphee baanna Oromoof taana ta'e innas jirus Oromoodha inni biyya jirus Oromoodha. Isa biyya Oromoo irra immoo isa as jirutu irra faayidaa uummataa buusaa ture. Maatii isaallee ta'e dhukkubsataallee ta'e namoota rakkatan miidiyaa adda addaallee ta'e kaa'amma mana hidhaan rakkataa jiru kanatu ummata gargaaraa ture waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan karaa kamiinuyyuu dhiibbaa mootummaa irratti godhee akka uummanni kun ba'u gochuu qaba. Uummanni dhangara kanaan ammataa kiyyaan nan godhaan dhiibbaa badhaadhinan deeggaraa yookiin abiyyi fira keetii jinni isa tamma ittu kanaa miti. Karaa hidhamtoota kanaatiin karaa fedheenuu haa ta'u karaa nagayaatiin dhiibbaa irratti goonee irratti hojjechuu qabna. Osoo hin arrabsin osoo hin balaaleffatin. Maaliif rakkoo keessa teessee balaaleffattee miidhaa jirta rakkina ofirratti dabalaa jirta waan taateef. Digala karaa kanaan furmaanni nuti argachuu qabnu itti iyyinee karaa kamiinuyyuu mootummaa kana isumatti amma as jala deemee abiyyiin gabbaru ni duuna malee. Ala jirtaati maal gabbarta? Kanachi keessa sakaraa keessa jiru gabbaruu miti itti sagada'oo fedhe. Maaliif du'a kee du'aaf nafsii keessa jira bar lafeen nama baba'ee mul'ataa jira waan ta'eef isa kanaan karaa kamiinutti iyyinee obboleeyyiiwwan keenya mana hidhaa jiranu sana achi baafachuudhaaf karaa nagaatiin dhiibbaa gochuudha kan nurraa eegamu. Arrabsineef mataa gaddeebifneef eegsirra keenyeef immoo ulaadha innee barrii manaarra geenye ofitti cufne malee furmaata hin arganne hin jedhaan akka kiyyatti yaa dooktora keenyaatis biyya chaayinaatiin dooktorummaa fudhadheetta asiree jala argatte. Okay, galatoomii. Akkasi ka ta'uu qabu sanuma yoo homaa gochuun hin danda'amu. Dubartii deessu jira. Ammoo na dhagaya sile. Dhaabni bara kana dhufe dhaaba najasa dhufe. Dhuguma rabbii natti miyoo itti dhaabni bara kana dhufe dhaaboliin siyaasaa jedhaman kun dhaabolii najasaati. Maali yoo itti ka amantiin kiristaanaaf islaamaa waaqeffataaf jinniin adda nun baafne ka waggaa meeqa waliin jiraanne dhaabni baranaa dhufe nu ciree fite akkasiifi. Digala waggaa lama keessatti arsii fi jimma taane maaloo fi maaloo taane dhaaba kanaan walirree wal jibbinee finne kan silaa namni wal jibbuu qabu bara akka saabaa illee hoyyaafanne akka maalii hoyyaafanne silaa maali amantiidha kan saabonni irratti dhumaa turan. Amantiin wal fuudhaa walitti heerumaa waggaa meeqa jiraannee nuti hadda dhaaba waggaa lama dhuftee wal jibbinee wal xireeffannee saree taane hadda feesbuuk irra wal xiqqeessaa oolla. Dhaabni barana dhufe kun kan duniyaatti illee nu dhabsiise kan akiraallee nu dhabsiise. Kun immoo wal nu balaaleffachuu hin qabu. Maaliif nama yaal tamaaree sa'u taane nama hin tamaarree taaneeti osoo nama tamaareeti ati dhaaba feete deeggarii mukatti samanii siyas kaa'een ofii as taa'ee waliin mormaa deemna. Keenya immoo nama hin tamaarre waan ta'eef ati dhaabaa baluu deeggarta jedhee si arrabsa si ajje maala na nagarree mana bakka hin jiru bakka hojii kootii dhufa na ajjeesu maaliif dhaabuma biltsiginnaa deeggarta kun nama hin tamaarre ta'uudhaani. Sigala osoo tamaarree jiraanneeti dhaabni adda nun baasu amantiin illee adda nun baasu wal amansiifataa deemna. Inni kun dogongora diina wal godhachuu hin qabnu. Kanan jedhaani Habiib yoo yaada biraa qabaatte eenyu ta'e. Kanuma dhugaadha. Rakkoon maali beektaa? Namummaa fi siyaasa addaan wallaaluu dhabuudha. Ijoolleen keenya tokko tokko warra siyaasa akka amantiisitti ilaaluu jira amma. In ulfaata beektaa waa'een namaa kuni. Rakkoon guddaan wal danda'uu dhabuudharraa kan ka'u namni walitti aaraa walitti bu'aa walitti maal jedha beektaa? Amma ati bilxiginnaa kee maali badhaadhina eda haraama isin biratti bilxiginnaa jechuun badhaadhina kee waliyyoo badhaate rakkoo miti haa badhaadhu abdii shammaan haa badhaadhu jedhee ani kaafaa hojii yoo qileenite rakkoo miti ana biratti akka anaatitti jechuudha. Yoo shanee hojiilee bosona dhixxe rakkoo miti ana biratti jechuudha. Garuu maali beektaa? Waa beneessaa dabee jennaani ka'umsa dabee jedhan ka'umsa. Amma tokko kan ummataayyuu
akka wal jibbu godhu wal jibbaan godhe warruma gurguddaa irraayi xixiqqoolee kanaa miti maaliif gurguddamaa irraayi amma akka fakkeenya yoo fudhatte nama ajjeesuun waa'ee siyaasaa keessa galeen ulfaata beektaa wal karaakarree wal afaan walitti dabruun mala obsaa yoo haasofne amma gaafa duraa abbichuun keessan jechuudha. Abbichuun keessan gaafa dhufanii nama ajjeesuun mooyatamuudha hidhuun mooyatamuudha jedhanii kunoo namni du'aara namni hidhamaara mangistinoo mattaagas nabbarebbaachoo san qofaa miti waa'ee amma juuntaa kanatti yoo fudhanne anuuyyuu namni gizee biraa isa arrabsu gizee biraa isa arrabsu biraanuu maali Getaachoo Araddaa Abiyyi Getaachoo Araddaa yoo wallolte Abiyyi mooyatamurra Getaachoo mooyatamuu wayyaa ምንም ቢሆን የኦሮሞ ልጅ ነው ሲያሳን ገረገረ ታኑለ ጅራቱ ያኑዩ እስንሞ ወልመት ቀብደኒ ፈርዴን ወያኔ ለማንጀተን እርግቴ ይላል ማለት namni tokko am ijoollee hedduu nama fakkeenyaaf nu asii argitee gamana bilxiginaan nu jedhan gamasi fardeen wayyaa yoo jettan rakkoon keessan amma kanaan fakkeenyaaf yoo fudhatte ijoollee hiriyoota kiyyaa warri akka reedii warri akka tolchaa kaakkanaa faanti maal laalla wal dhabdeen abiyyi wajjin qabnu akka oromootitti siyaasa oromooti siyaasa kaafaa abaa'oo fi badhaadhinaa kanaan wal nyaate kana abiyyiin yoo ta'ellee itti fufa yoo ta'uu baatellee akka oromootti oromoon walii galee achi kaasuu qaba malee amaarri achi kaasuu qaba tigireen achi kaasuu qaba jedhee anamma hidhaman nuti irra hedduun keenya akka isin galee isin garuu rakkoon keessanii warri badhaadhinaa jechuun yaada keenya kanallee hin hubattan gizeen waa haasofnus gizeen waa barreessinus hin hubattanii nama abiyyiin abiyoot jedhuun guutuu isaa fardeen wayyaanee gootan beektan. Bakka kana isin warri badhaadhinaa yoo sirreeffatan amma yeroo baay'ee magilee juuntaasa yoo dubbadhu mini bihooni koo gizee arrabsullee arrabsaatuma akka abiyyi gabratsiyoon akka abiyyi miidhuu fedhu akka abiyyi miidhuu fedha rabbitu sallee oromoo godheetiin uume anillee oromoodha akka ala na dhaga'i rakkoon keessan inni guddaa maali yoo jette amma isin akka oromo akkuma isin nafxanyaa nuun jettanii kuulloo jettanii jinnii jettan hataan nuti nafxanyummaa safurannu kuullummaa safurannu amantii waan qabnuuf waa biraa nutti waan fakkaatu isin immoo oromoo qulqulluu taati ta'a oromoo miiliyoona meeqa oromoo miiliyoona meeqa naa deebisi isin gaafataa jira miliyoona abbaa bara bara miliyoonuma 50 jedhanii hin beekan hin dabaluu sila baay'inni oromoo kun maan dabalan hin beekan namni lakkaan jiru fakkaatanii nama inni rakkoo keessanii si warra kaayiroo wal fuutu malee ilmoon dhalchitanu kanaaf dabalu hafe rakkoon keessan maali gaa'oo jette ilaal oromoo miiliyoona waggaa 27 wayyaanee jettanii networking ke rabbashaa jira bayi deebi abdisha hin dhaga'amu dhagaan jirtu sagalee sileessimee hin dhagamu amma hin dhaga'amu amma hin dhagamu hayyeegaa wanti namni fardee wayyaanee isiniin jedheefi oromoo bakka buunee jettani oromoo maaliif of ta'ee hin adeemnedha kaleessa alaabaa wayyaanee gubaa turre wayyaanee arrabsaa turre wayyaanee nama meeqaan urkaa nyaatte har'a maaliif wayyaanee wajjin dhaabbanne amma aktiivistiin keessan namoonni adda addaa gaazexeessaan keessan Tigraay naqa inni oromoon bakka bu'an profeesara jedhu Tigraay naqa nu ta'u kaleessa jara balaaleffataa turre yoo maal dhufe maaltu jara bira nu geessa abiyyi cabsuudhaaf baaskaa barbaachisaa qobaa keenya oromoon miil amma bara oromoon isu akka mataa isaatti oromoon kun qobaa isaatti an oromummaa qofaafan du'a jedhee cicci jedhee nama tokkos kadhaa dhiisee nama tokkos hirkoo isaa dhiisee deeme oromoo miti amaarri akka inni oromoo wajjin dhaabbatu hin beektu ati amaarri namni balaaleffatu kun akkan an oromoodhaa jedhee afaan oromoo dubbatu yeroo dura lammaan faani jijjiirama kana fidan bari diraamaa adda addaa godhaa turanii an oromoodhaa ani ilma Taaddasaa Birruuti faayidanii amaarri oromummaa akka inni matu godha garuu gaafa sin habaluun hirkanni habaluun miina jettanu
bakka kaleessa kaane daganne ka waggaa 27 daganne ka waggaa 150 yaadachuun maalirraani of taane hin deemne miidiyaa jara irratti affeeramaa immoo kan kaleessa jara arrabsaa turre immoo jara wajjin dhaabolii keessan keessaa nama yoon ka'ee waa tokko dubbate dhaaba badhaadhinaa maqaa cabseen jira badhaadhina bakka bu'een jira keessan keessaa hayyoonni gurguddaan kan biyya faranjiitti hiriira ba'u Tigraay Jawaariin bilisa ni baafti hay kaleessa bar Tigraay inni Jawaar balaaleffataa ture Jawaar kan balaaleffataa ture Tigraay kan nu balleessaa ture Tigraay malee hadda immoo maaliin nu bilisoomsite ayyee isa kanaaf fardee wayyaanee isiniin jedhame of taatanii hin deemne osoo of taatanii deemtanii namni isiniin farda jedhu hin jiru of taatanii mataa keessatti otoo deemtanii Oromoo dhiisii Amaarri isin duukaa jirutti kalammaffaa immoo rakkoon keessan nama dhaaba keessan keessaa bahanii arrabsitu asuma mataa irra baddu akkasiin miti silaa nama dhaaba keessan dhiisee yookiin dhaaba yoo inni dhufee nu arrabse deebii kenninaan malee turte pirezidaantii Maammeen akkas isinii wajjin iyyaa ture namoonni gaazexeessonni adda addaa artistoonni kan akka Jaafar Aliillee Hangaasaa illee maalillee gaafa isin arraba hudduutti mul'itanuu isin jibba isinitti hin deebi'u namni isinirraa baqata caalaa bultumeellee garuu too callistanii dhiiftanii maaliif nurraa deeme maal argeeti jettanii obsitanii fi zooree sadaqaa isinitti achi deebi'a. Nadagayi namichi hidhudha. Gaafa as deebi'ee asii waa inni ta'e eessa dhaqa isinitti deebi'a. Har'a immoo osuma Abiyyi badii qabaate osuma Abiyyi waa hojjete isa isin akkana arrabsitan laalaa namni isinitti hin dhufu isinirraa baqataa deemaa jira. Tasa nama hin arrabsinaa isin. Adeemu maaliif? Halo. Sagalee sirreeffadhu nama. Aboo abaarsummaa niitoorkii irraa kute manni keessan kunoo nama abaara yaada namaan dhaggeeffatu. Subhaanallah. Amma baay'ee waan baay'ee kaaftee akka aktivistoonni Oromoo Maqalee deeman akka miidiyaa isaaniitiin haasayan kaafte beeyta. Maali beeyta warri akkasii suni warri amma akka uummanni Tigraay hin dhayamne jedhaa ture suni wayyaanee deeggaruu miti. Uummataa fi wayyaaneen addaan ilaala Abdishaa akka anu hubadhee sitti malaasi galee gaafii keetti akka anu hubadhutti wayyaaneen dhaabni wayyaanee kuni OPDO waliin si galee OPDO waliin waggaa 27 ummata biyya sanii hidhaa ajjeesaa saamaa ture. Ummata Tigraay jechuun immootu ummata saba xiqqaa miliyoona 5 hin geenye si galee namoonni amma warroonni keessattuu kaafaa'oo kana yoo fudhatte kaafaa'ooni ilaalcha duraan gizee duraa Abiyyi ittiin dhufe san qaba. Fakkeenyaaf atillee waan kee qabattee anillee kiyya qabadhee Oromoon akka Oromootitti, Amaarri akka Amaaratitti, Tigreen akka Tigreetitti sabaaf sablameen biyya san keessa jiru waan ofii aadaa fi amantii ofii duudhaa ofii qabatee Itoophiyaa dimokiraatofte ijaaru. Warra akkasitti yaadutuyyuu ummata Tigraayillee dubbata. Maaliif? Waan Itoophiyaa keessa jiraataniif si galee. Garuu mootu yeroo amma fardeen wayyaanee isin jettan kana wayyaanee jechuun bar dhaaba mallasaati. Mallasaa jechuun gaafa inni du'u kutaa Oromiyaa hunda keessa gandarratti dukkaanni ijaaramee warri amma argitee maqaa yoo dhaheesitti aaruuf aaran mala yoo hin affeeramtee mari'anna waan ta'eef waan biyyaati. Warri akka amma Addisuu Araggaa faanti warri akka eenyu Abdii Awwaluu Abdii faanti ummata dirqama yaasaniitiin dukkaana gandarratti dhaabanii ummata boochisaa turan. Warri akka Abiyyi faanti walaloo barreessanii nagayaan boqadhu mallas kaayyoon ati hamte galmaan geenna jedhanii booyafii turan. Itti deebi'anii irra juuntaa jedhaniin ka duraan booyafii turan bar warri akka Abbaa Duulaa si galee. Mee fardi wayyaanee rabbumaa jedhi fardi wayyaanee amma iskeel gabbisaati moo Abiyyi yaayadha moo Abbaa Duulati
Farhaani moo addisuu araggaati si galee si dhiba beeyta gaafa Okay, sanamatti gaafa illee ujoolledha har'a illee ujoolledha garuu dubbii namoota gurguddaa kana yoo kaafne kompeer godhi amma ka amma wannoo dhaqe ka maqalee dhaqe ka isin iskeel gabbisaati already akka isin jettanitti iskeel gabbisaati iskeel gabbisaa halkan takka lama ol guddatti dhageeffadhu ka abbaan fedhe haa dhaqu hayye abbaan fedhe haa dhaqu abbaan fedhe haa dhaqu warri dhaqe kuni maqalee warri dhaqe kuni yoo guddate torbaan takka taa'e warri mootu amma juuntaa jedheetiniin ummata Tigraay tumaa jiruu fi ummata Oromootiin ergamtoota wayyaanee fardeen wayyaanee kun waggaa 27 jara wajjin saamaa ture waggaa 27 jara wajjin nama ajjeesaa ture mee advaanteejii kaayate baatii takka eshi amma anaafatti fardeen wayyaanee yoo taane anama fardeen wayyaanee yoo ta'e fakkeenyaaf dhageeffadhuga fakkeenyaaf anumaa yoo fudhannu ati waggaa 27 wayyaanee wajjin na saamaa na ajjeesaa qabeenya kiyya hataa na tumaa na garafaa turte ani mootu Tigraay dhaqeetiin hin taa'e kamtu farda wayyaaneeti fardi amma gaa waa'ee durii irraa kana waa'ee dura mallasaa irraa malleen maaratti anuu jedheera anuu gaddeera gaafa malleen du'u ninnagaa nagaamu abdisha way innagaamu haluu nagaamu ninnagaan ati na dhaga'u indaga amma waa'ee malleen nu marartii manni yaa'idhamee manamee sanarratti anuu boo'eera akka mataa kiyyaatti gaafa malleen du'u jechuudha maaliifi waa'ee boo'icha isaa sana waa'ee fardummaa isaa sana ati nama tokko mo'achi shabakaan rabbasheera shabakaan rabbasheera abdishaa wajjin yeroo gaarii goone yeroo gaarii dabarsine jedhee yaada waliin mufachiifne ijoolleen birallee walitti siixanii akkatti yoo wal mariisiftan bareeda jenne amanna anyway ijoollee kenna kamana hidhaa keessa jiran rabbiin haa baasu ka abaa'oo deeggarus ka kafaa'oo deeggarus dubartii jira daa'ima xiqqoolee jira nama guddaa jira warra siyaasa irraa iyyuu bilisaatu jira dalagachuu deemeetiin qabamee hidhaa keessa jiru jira rabbi hidhaa haa baasu dhimma walitti nu fide dhimma ijoollee mana hidhaa jiraniiti jiddumaa waa'ee siyaasa illee keessa baane already rabbi ijoollee kenna mana re'eeti mana hidhaa keessa haa baasu yeroo bira yoo carraa arganne ijoollee bilxiginna akkatti waliin dhufnee mari'anna waliin mari'achuun rakkoo hin qabu mariidha marii waa tolcha malee waan balleessu so yaanni abdishaa akkasii abdishaa maanillee bayuu heda yeroo biraan mari'anna beekta baay'ee haasofne isaa tokko ol haasofne fantashiruu fil ardi wabatagu min fadlillahi qur'aana keessa jira sa'aatii lama haasofne deemne rizqii barbaadanna akkasin jettan sarrafanii wani nyaatamu hin jiru deddeemteetini waa nyaatta waan ta'eef yeroo gaarii naa qabaaddu abdishaa kenna galatoomii yoo gizee biraa haati ijoollee su'uudii jira rabbi hidhaa haa baasu egaan hordoftoota fi jaalatamtoota keenya kabajamoo namoonni YouTube channel keenya maqaa wallaltan maqaa YouTube channel kiyyaa firii oromiyaa jedha firii oromiyaa jedha kuno linkiin as jala jira mata duree kana gubbaan jira maqaan YouTube kiyyaa firii oromiyaa jedha akkasi quba qabaadhaa aslirraa hin jijjiiree yeroodhaaf firii oromiyaa jedha kara nama 27 ga'u ka'e 26 woy ka qabu kiyya jechuudha profiiliin shurraabii diimaa abaa'oo qabu irra jira fuulallee hin dhoyfadhe akkasi yeroo gaarii naaf qabaadhaa baxaam namni waddaachu oromoo ta'uu qofaaf isin jaaladha namoonni aga ammaatitti na waliin dhaabattanii rakkoo keenna doktor keenna jettaniitiin guyyaa 4 keessatti subscribe waan waggattuu hin dalagamne nama 27 naageettan 26 way naageettan baay'ee tokko isin galateeffadha ijoollee oromoo naa jiraadha bakka jirtanitti ummata arjaa akkana kana dhalachuun ummata miskiina akkana gara laafes akkana kanarraa dhalachuun nama boonsa malee nama gaddisiisu
baay'ee tokko isinitti boone Oromoo kun hundi keessanuu galatooma baay baay oddaachawa.